mata duree fi isinii kennu kana jechuudha. Kun oduu teennat deebina. Oduun adda isinii kenninu ammoo kasaaraan garaa TPLF'n walumaa galatti hedduun namaa kaa'urri gartee odeessan qabne biyya laafa kee jirtan bilbiltanii nu gaafattan waa'ee daangaa Suudaanii fi daangaa Eertiraa irra jiru jechuudha. Keessaayyuu waa'ee TPLF. TPLF salphinnaaf kasaaraa takkaarra hin geenye keessa geettee jirti jechuudha. Akkuma gubbaa argaa jirtan kun teknoolojii TPLF ture jechuudha. TPLF alarraa gargartanii farra dirooniidha. Takka ammoo gartee warra raadara keessaayyuu mogadii reediyoo kan ammoo reediyoo mogadii isa jedhan kan gartee signaal GPS fashalsu yookaan ammoo kana jechuun warri gartee wanni kun akka adda isiniin bahuu fi diroonii fakkeenya mootummaa Itoophiyaa irraa itti kadiinaa jechuudha. Akkasii isinii gala warri akkaataan isin itti ilaalte doolara miiliyoona 400 ol baasuudhaan mootummaa wayyaaneedha. Takka ammoo gartee Gabra Tsiyoonfaati meeshaa farra gartanii dirooniidha kana galfatanii jechuudha. Waan kana fashalsuu fi keessaayyuu warroota mootummaa Itoophiyaa diroonii Itoophiyaa yeroo isin itti dhuftu ukkaamsuun qilleensa irratti akkaataa isin gartee bakka takka hin dhaqqabne gochuudhaan warra isii bakka irraa bobbaasuu fi isteeshina irraa jechuudha. Yoo gartee jiraatan diroonii warra duuba taa'ee jira fakkeenyaa fi bishooftuu ta'anii bishooftuu irraa gartee daangatti erganii achirraa tankaarfii fudhattee jechuudha. Warra kana akka isaan waliin agarre jaamiitti uumanii yookaan ammoo karaa itti cufanii qunnamtii kutanii jidduu kanatti isiin akka dhamaatuuf kuftu ajaja fudhachuu dhabdee lafa baddu yookaan ammoo gubattu dha'uu fi haala hunda mijaa'u godhuu jechuudha. Gabaabdumatti bakka isiin irraa kaateef nama isii opereet godhuu fi isii addaan kutuu odeessa akka isiin hin arganne godhuu sisteema sanniin gartee reediyoo mugad isaadhaan kana walumaa galatti kakutuu jechuudha. Kanaaf ka isin gartan kun fotoo kaamee miti isa dhugaati ka bira dhaabbatullee mee akka isinii mul'atuuf gartee duratti xiqqoo isinii xiqqeessaa biyyoonnaa kana gararratti akka isinii mul'atu isinii hiisa. Akkuma argaa jirtanitti warri dhaabbatu yuunifoormii isin argaa jirtan kun yuunifoormii jeneraalota TPLF jechuudha. Kan argaa jirtan. Kan opereet godhaa jiran kunillee isaanuma jechuudha. Barruulleen gamanatti akkuma argaa jirtan afaan Amaariffaatiin Tigriffallee ta'ee jira jechuudha. Wanni kun walumaa galatti isaan qophii kana Geetaachoo Raddaa faatii keessa jiranii Gabra Tsiyoonfaatii maa turan farra dirooniidha argannee jirra. Dirooniin takkallee nuyi dhooftuu lula kan injifanna jedhanii yeroo dheeraa dhiichisaa turanii jechuudha. Kana kan godhan Awurooppaa irraa diroonii tana yeroo dheeraa karaa dallaalaatiin egartee bitatanii inni sun haga dhaqqabuuf cinqamaa turanii ni dhaqqabe jechuudha. Yeroo inni dhaqqabee dhufee egartee biyya keesseenee hidhanii waan san akka inni dalaguuf bobbaasan wanni feekii yookaan ammoo kadharaa egartee warroonni ammoo saayinsii waan kanarra dandeettii qaban kakaayan kan yeroon irra tare dirooniilee amma jirtu kana ka ukkaamsuu hin dandeenye dirooniilee amma jirtu tun qaroo agartee saayintistoonni amma dalagan fooyyessanii jechuudha. Irra qaroomsanii akkuma telefoona keenya nu harkaa qabnu kana telefoononni akkuma isin beektanitti amma fakkeenyaa fi warri iPhoneii gartee 14 qabdanii fi 17 16 akkasii qabdanii fi warri gartee Samsungii Ultra kanneen qabdan 24 fi 25 fi 26 garaagarummaa qabdi jechuudha. Fakkiif isinii kaa'e. Maaliif sooftiweerii isii keessa word dabalamaa dhufe. Ka durii kuuwwan sooftiweerii update gochuu hin dandeettu wanni hedduu rakkoo qabdi jechuudha. Akkuma isin beektan kaameraan isaa qulqullumni wanni hundinuu akkasuma GPA yonnaan isaanii 4 fi 5 dha jechuudha. Gartee kanaafuu inni illee akkasii garaagarummaa qaba. Inni kun kan yeroo irra tare ka Awurooppaan bakka geessitu dhabde karaa dallaalaatiin doolara miiliyoona 400 ol irraa fudhachuudhaan kan bakka geessan dhaban meeshaa kana radara kana yookaan ammoo gartee reediyoo mogodii kana kan gartee signala GPS fa fashalsu kana itti gurguranii jechuudha. Yeroo warri achirraa ifaajee gartee namoota itti leenjisee waan godhee fidanii biyya keessa gadhaaban diroonii mootummaa Itoophiyaatti bobbaasu kana fashalsuuf jechuudha. Walumaa galatti akka dirooniin hin dalagne godhanii jaamsanii yookaan ammoo dhamaasanii lola ofii itti fufuu mootummaa Itoophiyaa kan inni dirooniin dhaadatu kana salphisu sagantaan lafa kaa'ame. Kana dalagaa turan. Amma yeroo dhufee waan kana sirreessanii dalaganii isaan bobbaasanii ergan humna kiyyaa olii jedheen jechuudha teknooloojiin kun. Diroonileen amma Itoophiyaan qabduuf deemaa jiru kana qabuu akka hin dandeenye waa takka illee akka godhuu hin dandeenye argan jechuudha. Kasaaraan dugda isaan kutee fi lafa dhiituun gartee keessaayyuu waggaa dabre kana lafa dhiitan guutuun isaa bishaan dhugde. Maal taatee TPLF kasaaraan hammana hin jenne irra dhufe jechuudha. Tokko karaa mallaqaatiin inni lammataa salphina namoonni kun akka hubannoota hin qabnee fi meeshaan isaan bitan kun meeshaa gartee yeroon bira dabre ka biyyi sun biyyirraa bitan kaaba Awurooppaa irraa bitamee wanni kuni meeshaa bakka akka lama kaa'aa jiranii tokko meeshaan kun ka barri irra tare ka jechuun qaroominni isaa duubatti hafaa ta'ee jedhaa warri kun inumaa feekii jedhan
Kawaan san dalaguu hin dandeenye. Walumaa galatti inni gabaabatti meeshaaleen jarri bitanii fidanii hidhan kuni yeroo isaan hidhanii ajeetti kennan kawaan takka illee an arguu hin dandeenye jedheef jaamaa ta'ee gartee isaanis amananii gartee salphatanii jechuudha. Dallaalli itti taphatee akkasitti doolaara miiliyoona 400 ol kasaaranii qophii godhaa turanillee Shaabiyaa irraa eegalee shaneeffaan qabatee guutuu isaa wanni lafa dhiitaa turanii fi wanni yeroo dheeraa jawween keenya faatillee dhufaa jirra waan hunda xumurree jirra amma mootummaa kana jijjiiruudhaa fi eenyurra keenya akkamitti kennaa fi mootummaa coomsaa akkamitti dhaabnaa malee findhee jirra jedhee akkasitti jala sararee Jawaar Mohaammed Gits jala sararee jechuudha. Akka gaafa duraa san salphinni lamuu nutti hin deebi'u dogongora asiin dura dalannee jirra amma achi hin dalaynu wannan gadhaabbadhee akkasitti miidiyaalee irra dhiyaatee inni kaleessaa ture isa kana jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa dirooniidhaan gaafa duraayyuu akkasitti akkasirraa ari'u gartee marraa sadi asii gartee gaara gammoojjin naqee kanaaf addas mootummaa Itoophiyaa wanni inni dhaadachaa jiruun waraana lafoo irra teeknooloojiidhaan diroonii ofii dalagaa kaawwan biyyoota gartee akka Arab Imireetii fi Turkii fi akkasuma Iraan fa'arraa baatutti Raashaa irraa kan argate kanneen Chaayinaa irraa kan argateen kaan ofii dalagee nu dhaadataadha kan jedhuun kana fashalsina jettu akka ofitti Yurooppii dhattee bakka irraa ol meeshaan kun argamu bitatte jechuudha. Garuu meeshaa tokko bituun dura dandeettii qabaachuu si feesisaa namni yoo ati wallaalaa taatee margi si gurgura jechuudha. Hin jiru namni gadi nama mana moobaayilaa dhaqee moobaayila feekii bitatee deemaa jechuudha. Gartee maqaan isaa yoo ati ilaaltoon hundinuu garuu moobaayilli sun feekiidha kan dhalaati jechuudha. Wanni of keessaa qabu sooftiweeriin isaa wanni hundinuu gartee kan telefoona maqaan hidhatee bitasaniin tokkoo miti. Jarri illee akkas taanadha. Laalanii itti garsiisanii kun kana dalagayanii dallaala jidduu jira. Ufii kallattii dhaqanii bitachuu hin dandeenye dallaalaan bitanii dallaalli horii nyaate warra sadiirraallee waa argataa jararraallee gartee horii nyaate kasaaraa jidduutti hafanadha. Yoo jarri gartee akkamitti akkas nu gootan jedhanii gaafatan taate eenyu gaafatan dallaala jidduu ture. Kasaaraa kana gubbaa ga'e jechuudha. Kanaaf wal qabatee dhiyoo kana guutuu kaa meeshaa isaan Shaabiyaa irraa akkasumas karaa Suudaanii seensisan gartee asiin dura dheengaddaa kaleef dheengadda isinii gabaasnee turre. Waraan nagas gahuu fi meeshaa nagas gahuu irraa gubate ammallee odeessi haaruuf ni jiru ammoo daangaa karaa Suudaaniin kan isaan seensisan lafa Shireenaa jedhanitti meeshaa isaan ooralii lamaa fi meeshaa lolaatiin kun ooralii lamaaf akkasuma FSR jedhan kana 5 akkasuma waraana kan biraa piikaappii maal kunniin ka keessa jiru kan daangaa saniin gartee isaan seenee silaa simachoo deeman walumaa galatti dirooniin Itoophiyaadhaa daaraa godhuudhaan gartee madoon hedduun hospitaala seenuuf reeffaa gammatti kan gartee dirooniin facaaftee bakka hunda daaraa goote guuraa jiraachuu karaa TPLFinis gartee uummata isaaniitti akkasuma karaa miidiyaalee addunyaatiin wanni kun ifa bahee deemaa jira jechuudha. Kasaaraa kanarraa ga'ee rifaatuu guddoo keessa seenanii guyyaa kaleessaaf dheengaddaa akkuma isinii gabaafnetti keessaa guyyaa kaleessaa Gabratsiyoon karaa mootummaa Itoophiyaatiin piliis karaa nagaatiin haasofnu gartee kan jedhu kaleessee ture sankaa mootummaa Itoophiyaa lakki gaafa gartee lafa nagaa isin kadhannee turre amma hojiin teessan isin haa baaftu chaaluu jedheen jechuudha. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaallee mootummaa Itoophiyaallee danda'a itti seentanii marraa hedduu isin kadhanne kan jedhu dhiyeessaniif jechuudha. Kanaaf wal qabatee wanni garaa nama nyaatu kaa uummanni isaanii kan Tigraay beeraawiin dirqamaan ijoollee dardara isaanii guuruun Tigraay keessaa itti fufee jira. Kanaaf wal qabatee uummanni isaanii keessaa iyyuu hawwaleen waan garaa nama gammachiisu miidiyaaleen addunyaadha sa'a 24 dabarsaa jiru amma waan isaan hawaasa isaanii irratti dalaganii jechuudha. Hawaasni isaanii karaa gartee sooshaal miidiyaatiin qilleensi yoo isin jalaa cite abshiruu waan asii banee fi naaf fulta. Kun hawwalee isaaniiti. Waan garaa namaatu nyaatu hedduu jira. Uummanni dubartiin baanii manguddoon isaanii karaa gubbaa baanii gangalatanii lolli kun gartee ijoollee keenyarraa haa dhaabatu kan jedhan sa'a 24 bakka hundatti jechuudha. Viidiyoo sayyoo dhiyoo qabaadhe isin agarsiisa. Hawwaleen karaa gubbaa baanii gangalachuudhaan gartee lolli kun akka ilmaan isaanii beeraawiin guuramne osoo dhorkuu jiranu humnaan cinaa kaaniin ammallee dhaqanii ilmaan isaanii jalaa guuruuf beeraawiin dirqamaan ergaa jiran jechuudha. Salphinni kun guutuun kan irraa ga'e waraanni duraan garasitti ergan irraa dhumatee kun gartee kaa madoo tahee bakka lamatti adda bahee kuuniin dhumatee kuun madoo tahee jechuudha. Kanaaf uummanni isaanii yeroo ammaa kanatti cinqiif rakkoo guddaa keessa jira. Dubartiin isaanii waan amma sigas kan inshaallah haasaa isin ilaalee isin agarsiisa.
manguddoon haawwoleen baanii ijoollee keenya gartee nurraan oofina ijoollee keenyan kenninu isii dura dhumanna kaaniin ammoo maqaa amantii isaaniitiin gangalachuun karaa gubbaa baanii miidiyaaleen addunyaa jechuudha Aljazeeraan, CNN, BBC'n walumaa galatti akka addunyaatti yeroo ammatti afaan Ingiliffaatiin wanni deemaa jiru sooshaal miidiyaa gubbaa kanaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e warri kun maali? Maaliif dubartiin kun akkana godhatanii rakkoon jiru maali kan jedhuun warri TPLF kaleessa gartee biyya Itoophiyaa bulchaa turan kan hadha mootummaan gartee dimokiraatawaa ta'e biyya kana bulchaa jiru isaan deebanii hangoo sadii deebi'uudhaaf ijoollee isaanii maatii isaanii fixaa jira kan jedhu gartee sooshaal miidiyaa addunyaa guutuu irratti faca'aa jira jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti wanni as gubbatti isin tunnu maalidha? Mootummaan isin eegu namni hedduun warri gartee biyya kana diiguudhaaf lafa dhiitaa turan kasaaraan hammana hin jenne diinota guutuu keenyarra geettee jirti. Salphina gartee haguuggatanii jiranii. Keessaayyuu jechuudha warri salphina kanaan mudate warri waraanaan dhawamee jennaan karaa miilaatiin karaa Suudaaniin waraana seensisuudhaaf tattaaffii guddaa gartee warri TPLF fi Shaabiyaan keessaayyuu shanee lukee godhattee karaa saniin seenuudhaaf tattaaffii guddatu godhamaa jira. Kunillee akkuma jiru ta'ee isaanis gartee jala deemanii dirooniidhaan dhukkee irraa kaasu kaan ammoo raayyaan ittisa biyyaa. Isaan kanaaf gartee qophii guutuu xumuratee duraanuu lafaa qaba. Wanni jiru maali? Loojistikiin seenuu hin danda'u akkuma argaa jirtan kanatti makiinaan tokko sosoosuu hin danda'u. Dirooniin sa'a 24 qilleensarra turuudhaan yeroo ammatti daangaaleen Suudaaniitiif daangaan Shaabiyaadha. Wanni isaan rifachiise akka malee waraanaan osoo hin taane isaan waraana barbaadanii waraanni lafoo dhaqee akka achi dhaqee lola bananii addunyaallee dhageessu mootummaa kana jeequudhaaf tattaafachaa turan jechuudha. Mootummaan kun ammoo yeroo ammatti dirooniidhaan sa'a 24 daangaan Suudaaniitii fi daangaan Shaabiyaadhaa kan Eertiraa Tigraayiin wal daangessan eeggamaa jira jechuudha. Inni kun akka malee rifaatuu keessaayyuu Asiyaasa Forqiitii fi Abdul Fattah Siisii gartee Dajjaalii Gibsi jechuudha. Akka malee duddatti kutee jechuudha. Maaliif? Dirooniin sa'a 24 daangaa gubbaa jiraattee waan soso'u tokko tokkoon eddee uummata moo waraana akka jedhu adda baafattee mataa keessa liphitti gooti jechuudha. Kun ammoo hojiidhaan gaaf duraa makiinaa 12 akka jirutti meeshaa lolaatiif waraana akkasitti daaressanii ammallee kan isin himne kana makiinaan 7 ooraa 2 fi gartee FRS settaliin 5 akkasuma gartee piikaappilee adda addaatiif waraanni kan karaa Suudaaniin seenu dakkan ta'ee daaraa ta'e kun ammoo karaa Shireetis ni beeytanii. Bakki meeshaa kuusaa waraanaatiif waraanni jiru bakka hundattuu dhawamaa jira. Kanaaf TPLF yeroo ammatti nam lama sadii soso'uu hin dandeettu jechuudha. Dirooniin sa'a 24 qilleensarra teettee wal jijjiiraa akkasii gartee bakkoota hunda lafa isaan soso'an tankaarfii irra fudhattee jechuudha. Kanaaf wanni isaan guddoo kasaarse isaan silaa tattaafatanii waan silaa namni godhu hunda godhan jechuudha. Maal godhan waan namni godhu kan isaan godhan farra dirooniidhaa kana galchu. Farra dirooniidhaa doolaaraa agartanii manni kun eessaa fideelleen gaafeedhaa doolaara miiliyoona 400 gartee horii xiqqee miti baasanii diroonii kana farra dirooniidhaa galfatan. Haa ta'u harkaa kasaare. Maaliif diroonii warroonni isaanii galchallee mala kana kenneefillee wal fakkaataa wal barbaadaa jettee Oromoon dandeettii farra dirooniidhaa akkam binnaa biyya kamirraa binnaa kan jedhu laallan Itoophiyaan diroonii kan qabdi diroonii Itoophiyaan qabdu ammoo wanni isaan dagaman takka jira dhiifama bakkanatti warri saayinsii waraanaa beektaniif hin beekneefillee waan warri kun dagame jira. Osoo Itoophiyaan dirooniilee kana guutuu alaa bitte fakkeenyaaf Turkifarraa, Raashiyaarraa, Chaayinaarraa haga Iraaniin baatu Itoophiyaan diroonii irraa bitaa turte. San qofa osoo taate yoo dandeettii qabaatan silaa diroonii akkamii bitanii biyyoota sanirraa dhaqanii faallaa diroonii sanii farra diroonii sanii bituu danda'an. Garuu biyyi sun ittiin gurgurtu silaa akkas ture jechuudha. Kun ammoo osoo isaan akkas godhan Itoophiyaadhaa diroonii ofii oomishte jechuudha. Sadarkaa diroonii Itoophiyaadhaa dandeettii isin qabdu Itoophiyaa malee biyyi takka illee hin beektu yeroo ammatti. Yeroo Itoophiyaan oomishaa jirtu kana Itoophiyaa malee jabinna isii farri wanni isii fashalsu yookaan ammoo wanni isii san gartee qabuu danda'u yookaan ammoo dhamaasuu danda'u maali ka jedhu ilaaluu qaban jechuudha. Isaa oluma ka'anii farra diroonii jedhanii Yurooppiidhaa jabaa jedhanii dhaqanii bitan. Yeroo isaan asiin dhufan waa waliin madaalle jechuudha. Nama akkam isiniin jedha nama shugguxiin xiyyaara dhukaase taate jechuudha. Nama shugguxii qabatee xiyyaara miigii dhukaasuudhaaf itti deeme taanii jechuudha sii galee. Maaliif shugguxiin asii hagni isiin deemtu meetira xiqqaa. Bakki xiyyaarri jiruu fi shaftiin xiyyaara gargari jechuudha walumaa galatti. Isa kanaan kasaaraa guddoon isaan mudatte qophiin isaan yeroo dheeraa lafa dhiitaa turanii qabeenyi isaan baasaa turan baandaa keenya kana ijaaraa turan warra intarneetii bitaa turan abbootii qabeenyaa bitaa turan warroota taayitaa gubbaa jiran warra saba isaa gurguratu manni harka ofiitiin baasee fidee as dhaqanii garaa ofiitiin biyya gurguratan guutuun isaaniitti gartee horii itti baasaa turan amma kasaaraa kaa gartee bakka irraa dhufte warra isaan ergatanii miti jaleen isaanii takka ammoo baandaaleen isaanii hojii dalagaa jirti biyya keessa bakka hundatti argaa jirtanii haga dandeette dhagaa muka bu'aa jirti jechuudha. Jawweelleen haga dandee dhagaa muka bu'aa ture amma dhadhaa ibidda bu'ee ta'anii jechuudha. Kanaafuu wanni isin jechuu barbaadu maali gabaabdumatti
lolli karaa TPLF hin dhufu TPLF harka kennachuu malee homaa nafne jechuudha. Gabaabdumatti TPLF harka ol qabdee kennachuu malee homaa nafne hin jiru mootummatti jaarsummaa ergatte jaarsummaa mootummaan dide mootummaan ammoo deebiin deebisee fi nuti amma isin waliin dhoqqeen dhiinnu wama itti seentan saniin gartee karama saniin walirraa gartee bilisa baanaa bakka isiniin kenninu amma achi kabajaa kalee isiniif goone dinne jedhanii jarri kaageetaa gabra tsiyoon kanatti taa'utti hin jiru hogganoota jijjiiruu fiigitti asii achi kurkur jechaa jira jechuun si galee maaliif amma bakka hin qabu uummata isaa keessattis yoo gara manaa deebi'e bakka hin qabu ijoollee ficcisiise waraana kalee leenjisanii gabbaasan ficcisanii ka Suudaan ka isanii miti ka Shaabiyaadha karaa miti haga gartee Ijiptiin baatutti balaa kana keessa namni ittiin galiin hin jiru jechuudha. Kun hundinuu dakkan daaraa ta'e jechuudha. San qofaa miti amma rakkoon isaan fidatte baal isiniif fakkaate. Mallaqni kunis illee bakka irraa dhufe qobaadhu. Mallaqa kana addatti hin baaftu Shaabiyaadhaa fi Ijipti horii kana baasa. Isaan gartee doolaara miiliyoona 400 ol kaadha isaan dirooniidhaaf farra dirooniitiin baasan kana gartee ofii qabaattee waan baasnee liqii fuuti maqaa Itiyoophiyaatiin 4 kiiloo deebifnee kafallaa jedhaniitiin waan kanas seenanii jechuudha. Amma kaa dubbiin dhuftu waan kana guutuu ni dandeenya akkamitti dandeettan akkana jedhaniitti seenan akkuma jawween faatiin ganda keenya nutu diiga jedhanii gartee Oromoo nutu harkaa qaba abbaa qabeenyaa harkaa qabna waslaattaa gartee aangoo irra jiru warroota gartee ministeerota irraa haga bulchaa gandaatiin milishaatii harkaa qabna hattuu keenya kana qabannee nutu biyya diiga jedhaniitiin walii galan hundinuu baallama walii seenan qaban jechuudha. Inni kun hundinuu amma maal ta'een wal fakkaataa wal barbaadanii gartee shimbirri koola shimbira isii fakkaattuu waliin barattii jedhan warri kun duraanuu warra sammuunillee wal qixxaataa warra gartee waan akka hin beekne sammuun isaan deemaniin sammuu jaarraa 7ffaati 16 isiniin jedhu. Jawween irraa eegale jechuudha. Jawween faati warra sammuu mallasiin deemu warra sammuu dargiitiin deemu Hayila Sillaasee akka yeroo saniitiin yaadan Afrikaa tana bakkuma kalee isaatiin ilaalan keessaayyuu Itoophiyaa isaan Itoophiyaa kalee mallas bulchu kama Mangistuu Hayile Maariyaam bulchu kama Hayila Sillaaseen bulchuun ilaalan hin galleef isaanii dhugaa ittiin fakkaanne jechuudha iyyan kan garuu Itoophiyaan achiin ol baatee inumaa lakkoofsa dura jirti. Eenyu fa bira Ameerikaa fa wajjin Raashaa fa wajjin Chaayinaa fa wajjin hadda biyyoota gurguddoo wajjin gartee ceekuu uf qixxeeffachuu jirti Itoophiyaan jechuudha. Dhaabbichuun bara 2040tti nuti addunyaadhaan ceekuu qixa dhaabbannaa wal qixxeessuu miti. Dhandhee warra wajjin dhaabbannaa jedhan dhugaa ni godha hin danda'a. Achi dhaabbatti Itoophiyaan hadda isinii galee. Maaliif wanni hadda Itoophiyaan addunyaa irraa fakkeenya waa takka isiniitu qasuma karaa kanaa yoo dhaga'uu baatte Itoophiyaan yuunivarsiitii AI dhaabanuu deemti. Dhageettanii san hin dhageenye gadiin nama akka addunyaa lammaffaa Itoophiyaan maali yuunivarsiitii AI dha. Daan namni siin galiiniif lafa dhiittuu mootummaa biraatti dhufee akkas godhaa badhaadhina akka uffattee haa ta'eddu badhaadhinni Afrikaa keessaallee ol lixee addunyaan dorgomuu deema. Isin galeen saayintistoota mataa ofii qabaachuu warroota gartee hayyoota teeknooloojiidhaa Itoophiyaan bakka kanatti buufata waan kanaa yuunivarsiitii dura dhaabuu jirti. Baajanni guutuun ramadamee akkaataa itti ba'u irratti lafa kaa'amee jira. Gaafa kana uummanni addunyaa irraa yuunivarsiitiin dhufanii itti barachuu deeman Itoophiyaa. Adiin gurraachi arabni ajamni Itoophiyaa eessa Itoophiyaa yuunivarsiitii AI dha. Isin gara garitti bari yuunivarsiitii wanna isin jechuutti hin jiru ka qonnaa ka maalii ka meedikaalaa isin AI Itoophiyaan yaadamee takka Itoophiyaan biyya teeknooloojii addunyaa barsiistu yuunivarsiitii qabaatte jettee takka yaaddee yaan haga addaatti namni gariin dhaabbichuudhaan wallaalaa jedhaan waa takka hin beeku biyya bulchuun danda'uu dandeettiin qabu jedha. Garuu Itoophiyaan Ameerikaa fa'aa biyyoota guddate kanneen bira dabartee AI yuunivarsiitii mataa ofii qabaachuu deemti jechuudha. Isin galee garitti. Gaaf kana maaliif dhufti inumaa warroota hayyoota addunyaa teeknooloojiidhaa kan Itoophiyaan addunyaa kaleessuu deemte jechuudha oomishte. Eessa baratte yuunivarsiitii kanatti Addis Ababa Finfinnee baranne jechuudha deeman. Afrikaa Itoophiyaa kalee waa sadiin himan beela wallaalaa fi hiyyummaa fi lolaa hiyyummaa maal wallaalin hiyyummaa fi lola biyyi sun hadha biyya teeknooloojii AI yeroo ammatti addunyaa waan deemtuun onnachuuf deemte jechuudha. Kanaafuu mootummaan kun hin agarree amma hedduu isaa dhiifamallee naa godha. Mee dhaqaa laala warra kalee shadee abaaru doktoroota keenyaaf saayintistoota Ameerikaa Awustiraaliyaa jiran laala. Mee warrum kalee dhagaa nurra darbatu hundi mee dhaqaa laala seen peejii isaanii hundinuu mootummaan kun hin danda'a jedhaa jiran. Abbichuullee maqaa danaadha mootummaan kun garuu abbichuu maqaa dhawaa gaddaa hedduun namaan hoggine jechuudha. Warri kalee OBN irratti OMN irratti miidiyaalee adda addaa irratti kalaya Dr. Ibalufaati, Profeesar Ibalufaa, Daaspooraa Ibalufaa hayyu jedhan guutuun isaa dachee dhufe amma. Kalee jenneen
garri deemtan takka illee hin jiru kophee abbichuu jala kuftanii gajjettanii kophee abbichuu faana raabdaa Mustafaa waggaa 8 hadhaa jedhee dhufan namni af hin jiru amma xiqqaa nama xiqqaa harka dhibbarraa namni harka tokko galtee akkartutti jaalattee nugusa gabbartaa dhigiddii keeti maaltu fidi bakka isaan jiran guutuu ni maraattanii jedhanii addunyaan namoonni isaan biyya guddoo jedhaniif saayintistoonni addunyaadhaa gurdoon nama akkamtu biyya san keessaa bahe namni kun eessaa dhufe eessaa argame akkamitti osoo keenya ta'e jedhan martuu yaa amma bar waa'ee Itoophiyaa biyyi addunyaa irratti hin dubbatamne hin jiru dinqisiifatanii bar haa akkamitti adii yoo isin galtanaa martinu akkamitti haa Itoophiyaan akkamitti akkas taate we not believe it hin amannuu jedhan kanarraa kaanii dhufanii ilaalaa jiran yeroo dhufan ammoo wanni jedhan dhugaa jedhan isin galaami maaliifi dhugama namni tokkollee amanu anummaan paartii badhaadhinaa abbichuu akka jaaladhuuf jijjiirama kana gartee dhibbatti amane kuni waan garii yeroo argu manaaba keessa jira jedhee of gaafadhaa jechuudha. Maaliif alhamdulillah hiree arganne biyya guddatte hedduu keessa deemee argee jiran. Biyya suppaar paawaa Ameerikaa keessa jira. Si ajaa'iba deebitee wati ilaaltu. Finfinnee fadha magaalaalee addunyaa wati ilaaltu hin ajamtu jechuun akkamitti jetta. Waan dalagamaa jiru. Amma fakkeenyaaf waan amma dhiyoo kana eebbifame gartee dhiyoo kana hagoon filmaata jiran kana waan haaraa meeqa gadhuuf. Itoophiyaan mana guyyatti fooqii hedduu ijaaruu deemti guyyatti bar guyyaa takka keessatti Chaayinaa fa'aan dorgomtee fooqii dhedheeraa guyyatti bar guyyaa tokko isin jechuu jira. Manoota xixiqqaa guyyaa takka keessa ijaartee kennuu deemti. Mana istaandardii eeggate viillaatti barbaadu guyyaa takkatti bar. Ganama mannaa jettee ijaartee fuutee kennuu deemti Itoophiyaan AI'dhaan. Guyyatti bar. Ijaarsi manaa bayii guddaa itti baasan warii xiqqaadhaan biyyattii keessatti. Teekinooloojiin wanni hundi Itoophiyaan waan hundaanuu dhiyeessaaf addunyaan. Gabaan addunyaa eessaa bitan Itoophiyaa jechuu deeman. Nyaata irraa, dhugaatii irraa, uffata irraa, teekinooloojii irraa. Kana ka godhe maali? Sammuu abbichuuti. Dandeettii qabaachuu, beekumsa qabaachuu. Kanaaf warri TPLF faati nama kana arguu dhabanii nama sadarkaa san ga'e wanni kana si dhaqee maali beekte nama sadarkaa san AI yuunivarsiitii AI dha. Yuunivarsiitii bara. Iskuula isin jechuutti hin jiru. Kolleejjii yuunivarsiitii AI dha Itoophiyaan mataa ofiitii qabaattee banuu deemaa jirti yeroo gabaabaa keessatti. Eessaa dhufte barsiisonni hin jettu eenyu fa'a? Namni waan sadarkaa san ga'e barsiisu eessaa qopheessan? Meeshaan AI'dhaaf qophaa'e kun eenyu qopheessee akkamii argame? Biyya kamtu kenneef kana mara laalte? Sammuun kun akkam yuunivarsiitii Itoophiyaan takkatti osoo iskuula xiqqaan baniin yuunivarsiitii guddaa gasga'u sanuu AI yuunivarsiitii biraatii miti bara. Kanneen cufa gaafatteeti. So maaltu fidalam? Waan amma olii gad deemtee mukeessa akka abbichuun baane kilaashii sadiin dhukaasuu deemte akkas jedhee bara abbichuun. Kilaashii qabatteeti mootummaa sadarkaa addunyaatti Afrikaan addunyaatti ol lixee gubbaa san jiru kan addunyaan dinqisiifachaa jirtu akkamitti hawu namni martinu akkamitti nama waan beekne kutaan lakkoofnee fi warra sammuun isaa mangistuu jalatti hidhamte dargii jalatti hidhamte Oromoon waan dandeettu jedhe qofa ta'u ammaa dhiibbachuu jira cinqamaa jiran isaan akkamitti fudhaa jetti jawarfata akkam deetaa dirgee jedhu gaasaatti akkam godhee fudhaa jedha maaliif hay kam nu beenu sanii namni kun mucaan kun kakalee nu beenu gaafa dargii qawwee fuudhe kan lolaa ture san ka opereetara ture san ka saayinsii fi teekinooloojii ministeera ture san kama kalee akka isanii kama arrabsaa ture sanii akkamitti Ameerikaan faati Tiraamp afaan isaatiin bee Tiraamp nama arrabsu malee nama jajuu gartanii takka pireezident Tiraamp maan abbichuu gaafa Nobel Peace Prize abbichuun argate isaan osoo an jiru gaafas illee waan biraan jenne bal namni kun akkamitti argatan jenne akkamitti osoo an jiru inni argate malee gaafas illee Tiraamp pireezident Tiraamp gamarraa duraa jechuudha gaafa abbichuun Nobel Peace Prize argatan Tiraamp pireezidentii Ameerikaa ture jechuudha jalqabaaf gaafas illee akkasidha amma garuu maal jedhan maal jameetani nama smaartii waan danda'e godhu nama an dinqisiifadhu addunyaa irratti hadha yennu jedhu Dr. Abiy Ahmad Aliiti jedhu. Tiraamp bar nama wannaadha stireetii nama deemu bara agartee inni dhaallee qabaatu inni waan dhugaa ta'e irratti maaliif waa hedduu godhaa ture waa hedduu Itoophiyaa irratti Gibsi waa hedduu caanii turte waan hedduu deemaa ture Gibsi wajjin firooma guddaa qabdi Ameerikaan. Istiraateejii irratti waan hedduu irratti siyaasaa irratti karaa waa hedduu dippiloomaasii irratti waa hedduu bu'aa qabdi Ameerikaadhaan. Yeroo alan Itoophiyaan gartee fagaattee jirti. Akka Itoophiyaan beekamtu illee barbaaddan qofa qabaadha biyyi kamu. Sadarkaa isin geette kana namni akka dhagahuun barbaadan. Osoo danda'ani waan kan akka isin hin goone garuu karaa muummichi ministeeraa ittiin dhufan dandeettii qabaachuu irra biyyi takka illee akka oggurrii irra godhuu hin dandeenye. Jalqabuma gaafa gartee gara hangootti dhufe isaan irraa goree abbichuun gara amba warri mootummoonni duraan jibbanii godhe jechuudha. Gara biyyoota Arabaatii fi Chaayinaa fi Raashaatti faallaa deeme.
mootummoonni kun wanni sodaatan faallaa warra dhiyaa deemuu danjara isuma makaa qoqqoodha ni dhabamta yeroo malitti. Maaliin muummichi ministeeraa garas deema confidence nama barumsa dandeettii gayaa qabu maal godhuu qaba biyya kana yoo isiin harkii yakkufte ka jedhuuf dura ni baratan. Beekumsa qabu irratti ni baratan. Maaliif bulchiinsallee waan hundayyuu waan silaa bu'aa qabu namni takka biyya bulchuudhaaf barachuu qabu takka beekuu qabu beekan jechuudha. Humna biyya Itoophiyaallee beekan raabbichuun. Itoophiyaan humni si hagam ga'a. Eenyuun ceekuu wal gartee qixxeessuu madaanuu dandeenya kan jedhu ilaalan. Eenyu waliinillee biyya kaminuu kan jedhu fudhatan jechuudha. Amma maal na barbaachisaallee dhaqan. Mallaqa. Barumsaa dandeettii ni qaban muummichi. Raabbichuun ni qaban. Hundayyuu. Kana namni amma mormuu yoo jiraate maraataa qofa. Addunyaa keessatti hin fiddu nama akka raabbichuu abbaa feetee bira dhaqee hayyuu fedhe bira. Haa Mustafaan dhagaa jechatan. Addunyaa keessa nama tokko nama hedduu waliif fiduu dandeetta. Warroota sammuu waliif dhufanii jabina nama akka kana dhaqaa warra barate nama warra barate gartee gaafadha. Warroota saayinsii waraanaa kan gartee bulchiinsaa hunda irratti ka siyaasaa irratti qoratan dhaqaa gaafadha. Yalla jiru biyya takka keessa kan rabbiin kenna rabbiiti. Haga ummanni Oromoo waggaa 150 biyyi Itoophiyaa kun waggaa 150 shafaxamte. Kanaaf rabbii yeroo isin alhamdulillah jettan yoo gara kiyya dheettan xiqqoo argattan yoo isin galatoonfatan guddoo isin kenna deemi. Rakkoo sabaa sablammoonni biyya kana keessatti ummanni Itoophiyaa irra gahe ka isaan yaa rabbi jedhan. Ummanni keenya bare wallahi miskiina waan bireen jedhu bare yeroo cinqabe yaa rabbi jedha yaa rabbiin agarta kaata. Kana ummanni ayyoo abboo warra umrii isaa gartee ilmoo gaafa Mangistuu Hayilemaariyaam ilma dhiiraa argachuutu gartee ambarratti yaa rabbi ilma naan kennin jedhan. Yeroo san guutuu rabbi iyyaa ture ummanni mallastu dhufe. Afaan qabee ummata qaama jaldeessi keenya dhiifa mallee naa godha acha kana gabbayee wanna godhu ummanni keenya cim afaan garas deem hayyee ol ka'i hayyee gattaa hayyee bes mirga takka hin qabu jiru takka awwaalamee akkasii gartee xirqam jedhee taa'e. Haayila Sillaaseen faati kunuuti qeessolee warraa dhayyaa jirti. Miliinikillee ni beektan kan amma waan keessa deemu hin qabu. Paartii siyaasaa illee ni gartan. Paartiilee siyaasaa walumaa gala barka Itoophiyaa naannoo Amaaraatiif sadii biyya kana unkuraa ture. Nama lama Oromoon namumaa ergamaa turte. Paartiin siyaasaa Oromoodhaa gartee dhiira kalee qabsooftee taate malee Oromoon takkaa Oromoo qabsooftee hin jirtu. Wanni amma yaatu hattu guutuunis 100% dhibbaa dhibbatti. Wanni hadha mootummaa lala adda nu foote yeroon tun. Mootummaan adda dhufe kun jijjiiramni rabbi nuu fide kun adda nu fooye. Hundi nu hadha eenyuuf iyyiti. Warra kalee wayyaa hadhi bada jedhan jechuudha. Garuu namni kun ajaa hagana ga'u kana gartanii ajaa. Kanam tokko waliin amanne. Amantii waliin amanan sabaa waliin amanu ummanni. Gosaa waliin amanu. Ka diigamee faca'ee wali summii godhan. Kun amantii asii wal fixa. Kun gosaan amanummaan ta'e bar Amaara, Oromoo, Tigree, Maalii. Maqaa waliin waamnu biyya tana malee waan biraan qabu. Maqaa waliin baabna sii galee. Gurraachaa shaanqillaa jennaan sii galee. Oromoollee maqaa biraa qabdi. Amaarrillee maqaa biraa qaba. Tigreellee hundi namni tokkochi Tigree jedhee yookaan Oromoo jedhee Amaar jedhee wal waamu hin jiru. Oromoon Amaaraan nafxanyaa jettiin. Amaarri Oromoon gaallaa jedha. Warra Tigreetiin maqaa dhibba qaban yoorri gaammee dhiiska gartee dhibba takka sirratti tulan. Somaalee namni Somaalee shirrixaam jedhaan gartee shirrixaam Somaalee. Oromoo ati gaddee bitas keessa gartee walitti dhayanii wanni isaan hin jenneen hin jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf Harargeen qottu. Ummanni Harargee haga namni ummanni Harargee ofii waamu gahe. Ummanni Arsii Baalee Somaalee. Ummanni Jimma lafaan malee namaan qabnu jedhan. Wallagga warri Amaara jedhaan. Shawaan Gobaradaa jedhaniin. Gaallaa ka jedhaniinuu Oromoo taawanii bara uummata tuulamaati jechuudha gaallaan. Booranaaf Gujiin tiksee loonii waa takka hin beekne horii. Asumatti akkasii wal qooda sii galee. Oromoo bakka gartee 11 maqaa itti baasan qaban sii galee. Nummaan Oromummaan bara moolf kijibna malee Oromummaan. Kutaa 11 aabbichuu walii galche Oromoo. Naragaa gaaritti. Oromoo kutaa 11 ennoo walii galche Dr. Abiy Ahmad Aliiti. Ana walii galche addi bilisummaa Oromoo illee walii galche tokkollee gargar nu qoodan. Namni adda bilisummaa Oromoo Harargee namni Islaamaan qabatu jedhee irraa fuutee gartee ijoolleen maqaa Wallaggaa himattee deemtu Wallaggaan wanni naftanyoota yaatu ofirraa. Isii galaami. Amma kaa dubbiin maaltu dhufe? Adaree fi warroota saba biraa Harargee kee jiroota ilmi Harargee guutuun amma warra maqaa Wallaggaatiin deemu kan arguun fedhu. Asumatti adda waasni baasa dhagaa. Harargee wata madhatte Oromoon qulqulluun Daawudiin fa'aa Leencoo fa'aa maal kanniin agaree jalaa arguun barbaadu. Warri garuu Harargee keessa guddatee Adaree haa ta'u, Somaalee haa ta'u, Araba haa ta'u, Yamanii haa ta'u, warri kunniin achi keessa jiru goota keenya, jagna keenya jedhanii afaan Oromoo dubbatan Oromoo siin jedhani. Si galan
ummata Baalee yoo tidhatte nama tokko Baale ilmaan sikkoo mandoo Arsiin Oromoo tana shakkii ilaalti. Maaliif gaafa Oromoon waggaa torba loltu Oromootti birmatte hin jirtu. Waggaa torba gaafa taankiidhaan xiyyaaraan waraanni hidhatanii dhumaa itti duulan jechuudha uummata Baalee. Siigalee uummanni Baalee shakkii irraa qaba. Nareen gaarii na siima. Uummata Wallaggaatiin maal jedhaniin namni dhufu martu gara siin dhufa. Oromoo keessaa ka isaan fidanii Oromoo jedhanii Oromoodhaan Wallagga keessaa fidan. Garuu isaan Wallaggaa Oromoo qulqulluullee ni nyaata warri kun. Leencoo lataa faati warri amma namni goota jedhanii waaman kan namni garii yoo ta'e uummanni Wallagga uummata barate. Uummata barate. Akkamiin barate uummanni barate sun? Oromoon hin baratu kutaa afurii oli. Oromoon kutaa afurii oli hin baratu. Wallaggaatti Oromoon akkamiin baratte? Warri Wallagga barate sun dhiifama naa godhaa namni qulqulluun kee jiraatanii. Ana immoo kaa dhugaa dubbadha darbi malee homaa sodaatu na dhagaa gaariitti. Yeroo Oromoo fi Islaamni Itoophiyaa keessatti hin baranne isaan ni baratan. Maaliif? Kaayoo irraa fudhate warri barate sun. Siigalee aggaritti nakka yaad nagee. Kanaaf amma namuu Wallaggaan hin amanu. Oromoon kutaa 11 amantu Wallagga 10 amantu Wallagga. Wanni shanii amma gandaan ijaaraniif kanaaf dheengadda shanii Wallaggaatiif shaneen tuulama wanni ijaaramteef uummanni tuulamaa shakkii qabuuf jecha ijaaree dhukkee irraa kaase laata. Marroon gadi eenyu lola ijoollee tuulamaan lolaa jechuudha siigalee. Tuulamni asii ofirraa ittisa qabsoon akkasitti deebiti. Siigalaan aggaaritti uummanni walloo haga dhalamni Oromoo jedhuun hin jiru. Walloon walloo Amaara jedhanii laftillee ka Amaara taate wanni martuu Amaara jechuudha. Tuulamni illee arge mataarraa buqqisa. Nafxanyoon illee achi Wallaggallee hundi mataarraa buqqisa agartee tuulaa walloon haga ma'amu. Namni isaan caalaa hadhallee du'aa jiru uummata wallooti. Namni walloo kiyya jedhee dubbate hin jiru. Paarlaamaa gubbatti dubbatan namni isaanii harka dhahee waa godhe hin jiru. Tak guyyaa tokko obbo Shimallisiin dura gaafa nama Ameerikaa dhufan gaafa Shimallisiin dura dhaabbadhee itti dubbadhe dhiyoo matan jechuudha. Harka irraa fuudhee nam tokko obbo Shimallis irraa fuudhuu didee lafaa olu taane. Irraa naqe. Shimallis dhibee na rakkoo teessan hin boohin jedhee dhugaa uummanni walloo. Maaliif namni kuma qabu hin jiru. Walloo keessaa namni baratee gargaye namni asii dhufee bakka tagge hin jiru hundinuu. Walloo keessatti dhiirri dhalannaan ijoolleen lafa ol jettee gartee ballagdee waggaa 10 geennaan qawwee fuutii qaatalitte gartee lola dhumatte jedhu osoo daangaa Oromiyaadhaa tiksitu. Osoo Oromummaa ofii tiksitu jechuudha. Isni gara gaarii jecha namni gaarii na dhagaa. Jimmaan qaraa isinii tuqe. Iluun maal kan lees jimma jalaa askuutti. Eenyu tafe Booranaa fi Gujii. Booranaaf Gujii namuu quban qabu. Kanaaf hayyoonni Booranaa warri barate Keeniyaa fayyadanii jechuudha gartee. Keeniyaa keessatti warroonni gartee andarkaafarii namoonni baratan sadarkaa haayii jiran ummata Booranaati jechuudha. Biyya keessa garuu hin jiran Booranni namuu kutee jidduutti ilma guddisaa ta'e Booranni. Hangafni Oromtichaa haga Oromoo talaala kijiban. Hangafni Oromtichaa Booranni jidduu kanatti hafee jechuudha isinii galee. Eenyutu Booran lafaa fuudhee abbichuu dhaqee. Booran nam tokko kutaa Oromoo keessaa Booranaaf Gujii nam tokko dhaqee ilaalu. Uummanni dhiirri akka isaanii ammoo silaan jiru. Abbichuun badhaadhina laal Oromoo tana mataarraa waa fuutaame ambi bargad dhaqee faallaa gara miilaatii waa ol fuudhe. Gara miilaa gad deeme namni miilaan wanni mataan deemanii abbichuun dhaqee badhaadhina gaafa ijaaree lafa kaa'e Boorana dhaqee manguddoo Boorana abbootii gadaa walitti qabee eebbisaa naa kennaa maqaa badhaadhina jedhuun gartee aadaa Oromoo safuu Oromootiin Oromoon uummata sirna gadaatiin kalee gaafa Ameerikaan faati biyyoonni guddatan kun hin jirre. Heera mataa ofii qabdu, sirna qabdu, beekumsa qabdu, kalandarii mataa ofii qabdu biyyi kun eebbisaa naa kennaa hayyama keessan malee wanni biyya kana keessatti taatu hin jiru jedheen. Maaliif? Akka boroorri agartee sabaa sablammoonni illee Amaarri illee Igirrisaan keenya kun illee Baandaalleen kenna akka hin jenne waan kana. Sirni kun ka eenyutu tume waan gaarii kana bareedaa kana ka biyya walii galchu. Eenyu abbaan waan kana jijjiirama Itoophiyaa eenyu fidi. Akka waliin nu akka hin jenne jechuudha sii galee. Eegaa jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhufe kana nu jechuu hin danda'an. Oromoo fidi Oromoo fidi. Akkam ka Oromoo qofa sabni Oromoo haa bilisoomu sabni Oromoo haa gadda akka fayyaalessi kennaa fi Igirrisaan kenna jedhu akkasiin Oromoon waan ofii argatte nama waliin nyaatti. Guddifachaadhaan kalee sirna gartee dimokiraasii adda addunyaan deemtuun Oromoo harkaa qaba. Sabaa sablammootaaf warra kalee nu dhiibillee ilmaan isaanii nu dhiiban. Warra hadhallee nu jibbanillee ammatee badhaadhina tolchee fuudhee hoodhaa isinillee itti fayyadama. Kenna biyya tana malee waan biraan qabnu. Nuti nama namaan ga'u jechuuf akka isaan Itoophiyaa badhaadhinni kun yoo qoratte addunyaan warroonni gartee ijoolleen boru baratan riisarchii irratti dalaganii wanni adda addaa gaafa gartee warra istadii waa godhan gartee akka lafan ban badhaadhinni jechuun maal jechuu aadaa eenyuti afaan eenyuti maal irraa dhufe maaliif wanni tokko yeroo gartee maqaa tokko ati baafte maqaan kun hiikkaan isaa maali jedhe ibalu yoo atetti eessa maal irraa bahe akkamitti bahee jedhamee ilaalama jechuudha. Badhaadhinni kun akka inni addunyaa irratti ammaa dhaqee
uummata miliyoona 14 tuqaa akkasina fakkaata kaabbichuun jaan dhagayetti dheengaddaan dongoree miliyoona 17 jedhee paartiilee gurguddoo addunyaa keessaadha arfaffana fakkaatee waan dongoruu baadhe addunyaa biyya 193 biyya addunyaa kana keessa galgala kalee waggaa 8 ka'ee warra waggaa 300-400 jiru achii caalaa biyyoota jiranii fi paartiilee qaban paartiilee isaanii jajjabaan akka malee humnas heddumminnas dandeettis gartee waan hundaanuu qaban jedhan san kaleessuma ganama waggaa 8 keessatti waggaa 100 qabila tarii dhufee jechuun isinii galee. Kanaan maal godhe muummichi ministeeraa dhaqanii booranaan eebbisaa naa kennaa jedhanii maali jedheen uummanni booranaa hangafa oromootiis abboota keenya hundattu anaafillee saba oromootiifis hangafticharraa abbaa irraa ilmi eebbisee waa fudhata paartii maqaan isaa badhaadhinnaa gartee dhaabuu deema eebbisaa naa kennaa jedheen maaliif oromoon nageenyi si badhaadha isin badhaadha baga badhaate wanna tokko ilma yoo argatte baga badhaate isin jedhan qabeenya yoo argatte yoo gammadde milkii takka yoo galte badhaadha. Arsii keessattis naannoo biraallee akkasuma fakkaata arsiilleen amma nagaa bultee akkam fayyaa nagaa waliin jedhan nagaa fayyaa isin fayyaa akkam gandii sin nagaa maatiin sa'aa maatiin sin nagaa sa'aa maatiin si badhaadha baga badhaatan si galee yeroo miroobe gartee aadaa oromoo keessatti booranni illee gartee yeroo nagaa ulfaatu babaara'ee baara ka'e nageenyi sin badhaadhaa jedha booranni illee gartee baartu ka'e yoo dubartii taate yoo dhiira taate baara ka'e nageenyi sin badhaadhaa gartee bultiin si badhaadha maal jechuun kun amma akka garteen amma ummanni musliimaa alhamdulillah rabbiin na badhaase hin jenna banullee ummat musliimaa kan badhaasa jenna waan tokko amma yeroo namaa kennani gartee ni badhaase ibaluun badhaasanii jetta waan irraa ol namni tokko tooppii kadhaqe badhaasan isa kana saboota biraa bira godhatte fakkeenya biltsiginna balatsage yoo siin jette hiikaa guddaa isaan biratti amma deebitee dhattu irra eessa afaan oromootiin kenna badhaadhinna biltsiginna isadhan kana biltsiginna balatsage isaan birattis galte garuu eessatti hiika guddaa otama keetti afaan oromoo bira qaba jechuudha galee ammallee sirnicha keessa gadhaqeetti afaan oromoo fi aadaa oromootiin wal qabate kalandarii oromootii fi sirnicha oromootiin hawaasa guddaa kanaan wal qabate uummata dagaagaa bal'aa isa kan dhaqee fuudhe kanaaf oromoonu maaliif kan isin dhaqe oromoonu oromoo jenna malee kijiba kutaan tokko nagaan waliin jiru hin jiru adda nu diiganii bar wal qaltee wal adamma gaafa gujii booraadhaan gujii boorani wal ajjeesa wal dibata ifama wannati hayyuna wanna caqasaa wal dibatan arsiilleen dibata booran gujiilleen wal dibachuu beektanii hatta ummata sidaamaa namni keenyaa gadi yoo dibachaa ture mirga jechuun mirga yoo ajjeeste dubartiin yoo ati gartee jabaa jagna taate leenca ajjeeste nama ajjeestu tokkoffaa taanee leenca akkas tartiiba kana jira kana diinni nu keessa kaayee akka nu waliin qabanne godhan aabbichuun dhufee walii galche akkamitti Itoophiyaallee walii galche namni hundaadha paartiin inni dhufee dorgome amma fakkeenyaaf kaleessallee bulchaa ture ammallee alhamdulillah kunoo dhufee injifachuu jiru badhaadhinna yoo ati bakka feete dhatte tokko godhe amma walii tumsa laal naannoo Amaaraa ka jiruuf naannoo Oromiyaa jiruuf ka Affaar jiruu fi ka Benishaangul jiruuf Gumuz jiruu fi Kibba jiru guutuun isaa badhaadhinna tokko ta'e laal paartii badhaadhinnaa jedhaa namni garaagarummaa qabu hin jiru jechuudha tokko nuti Oromoolleen warri kalee gartee gandaan ammallee galiin namaa ni qota beekta dagatanam wallaggaa maal kana fidanii maaliifi ukkuba isaan kana nama jawween dheengadda maal jedhe Oromoo addaan eegaa jedhe laal ammayyuu bar akka wal qabachuu isaan dhorkuuf inni wallaggaa fi arsii fi tuulama adda eegaa jedhe laal paartii lama guddaa cabse mooraa lama Oromoo mooraa lama adda baase warradduu afaan kaaqoo baadhu isarraa ofiin finne bare namni jawaar maa akka jetteen jedhu hin jiru inni akkam godhee mooraa lama adda cabse Oromoon kutaa 8 gadaafte dhuga warra jedhu jira. Arsiin uummata miiliyoona xiqqaate 30 fi kun uummata nama liqimsu uummata bineensa jagna hayyu kun gartee ka qara eegaa turan. Oromoo keessaa namni dhufee biyya qabata yoo Oromoon gardhatte wanni leencoon faati qileen nu guuraa turte hayyoota Oromoo ajjeesanii dhabamsiisanii daaraa godhaa turanii fi ilmaan sikkoo mamdoo nama miliikillee salphisee nama waggaa torballee nu lollee dadhabne uummata kana hin dandeenyu. Haa cabsinu jedhan miliikillee Sillaaseen waabeen adda nu qoodi amma kanaaf arsii yoo jedhan namni gariin gamanas waabee gamanatti aslaaka baaleen uummata biraatti beeka namni gosa biraatti no arsii yoo siin jedhan baalee diidaa yookaan ammoo baalee fi arsiin gamanaa nu arsii jechuudha si galee arsiin lafaa miti nama sisteema san kaan jechuudha amma jawween maal godhee fidee warra sodaatan amma tuulamni uummata naannoo Finfinnee kana jiruuf uummata guddaaf seenaa guddaa qabu ni beektan. Wallaggallee akkas uummata gartee barate yaanii kaa gartee barumsaan amma waa jettu Oromoo keessa eenyu barate yoo siin jedhan wallaggaa siin jedha.
Eka diiniin amma barumsa kana namni addan baasutti illee bakka lafatti banne isinii himaa nama. Bakka aabbichuu namatti cabse. Barumsa namni keenya ka beekuun iskuula seentee akkaataa buddeena itti nyaattu, lafa itti qotattu, akkaataa itti gartee uffata itti uffattu, akkaataa itti makiina oofattee galtu. Namoonni sunu nagaa gaarii bakka tana. Hanqaa yeroo takka fi takka isinii fidaan bakka tana nagaa gaariitti. Aabbichuu iyyisiisee amma warra kana maraayyuu. Itoophiyaa keessatti namni barate ka beekani amantii kiristaanaa qabattee phaapphaasotaa fi warri ortodoksii kun yoo sartifikeeta sii kennan. Haga feete baradhu qabri. Haga feete. Amhaara jedhan ta'uu qabdati. Ortodoksii Amaara jechuun Itoophiyaa jechuun ortodoksii jechuun isa warra seenee jechuun sii galee. Nama kana laaqaa Wallagga keessaallee yookaan mishiinii warra Protestaantii haala adda addaatiin pheenxee waati gara sun waatee bare. Warra kana hundi fandii alaa qaban. Maali warra nu diigurraa warra biyyattii Itoophiyaa tana ortodoksiin deengadda isin dhageessisee bara 1959 dura Gibxirraa ajaja fudhataa qaddasuu obboroo malkan qaddasan kana kan jedhanii qaddasan kana ol ka'ee qeesiin tokko Itoophiyaa keessa qaddasuu hin danda'u. Qeessi paappaas tokko deengadda isin dhageesse maal jedhe kitaaba guddaa jiraa jedhe nu bira. Hattaa karaa Gibxirraa yoo qeessoleen dhufte faana isaanii dhungannee akkaataa nuti isaan iyyuu gabbaru. Gibxi nuuf fidee jedhe ortodoksii. Maal nuun jangaruu Itoophiyaa keessatti waggaa 3 jirti maalii yoo maaliin ba'ee jinni asiin ba'ee achiin ba'ee jechuudha. Takka warra numshiini jennuun ka jawaariin fa'aa barsiise leencoo lataa fa'aa daawwitiif saba barsiise kunillee warra biraati. Kunillee warra biraa ka ortodoksiin dhufe faallaan dhufe isaan kunillee maqaa kanaan biyya tana qabachuu. Afrikaa tana suutaan Itoophiyaa irraan seennee maqaa amantii kanaan amma namoota seenaa Itoophiyaa keessus hin baadiyaa bakka adda addaa dhattan ummata adii garta ka ijoollummaa biyyaa bayaas keessa dulloomee du'a garta. Maali yoo ati jetteen inni umrii isaa nama gara kiristaanaatti gara isaanii mishiinii yookaan waateevar jedhi garasi jijjiiruu irra ture jechuudha. Nama beela ilaalee keessa uummata musliimaa kana ijoolleen harkatti daara yoo beelofte qamadii xaasaas ayyoon takka ijoollee jaha xaasaa jahan kiristaanaa kaasan ijoolleessi. Qamadii beeloftee haa ijoolleen harka dhumattu eeganii maqaa gargaarsaatiin deebanii bara. Yeroo haati bes ilmaan tun harka waan gootu dhabdee bes waliin haatuu ol jettee ilmoo laaluu isiin dadhabdeetti dhufan. Ijoollee tantee qamadii xaasaa tokkooti bara. Mucaa tokkoof xaasaa tokko sii kenninaa kiristaanaa keeyyaniin. Seenaa kan namni hedduun hin beektanii bara. Gaafadhaa yoo kijibaate kijiba naan jedha. Warra akkasii nama keenya kafarsuu jira. Warra baadiyaa keenya gammoojjii kana dhaqee suuta dhaqee isaan gargaaree re'ee waliin ilmee gaala waliin ilmee saa waliin ilmee isaan wajjiidha si achi deemanii suubaan akkana isinii goone uummanni islaamaa akka isinii goone jedhanii waa itti kennanii gartee ijoollee fa'ala isinii baafnaa guddifachaa Oromoon kalee fidde kanaan ala baasanii akkasiin nu jijjiiraa dhufan. Kanaaf maal godharree nama barate kan isaan laakkayanii nama saayinsii jireenyaa kana qofa barate jechuudha. Uummata musliimaa ka saayinsii jireenyaallee barate, ka diinii biraallee baratee qoratee saayintistoota warra gartee teekinooloojii adda addunyaatti fayyadamtu kana bocee lafa kaa'ee lakkoofsa keessaa baafte Itoophiyaan. Amma doktoroota keenya fakkeenya nama jiru yoo atama doktor Jeeyilaaniitti fiddee namni kun doktora jettee sirraan fudhatu amma gartee gaashee balu fa'a. Gaashee balu fiddee waati doktoroota musliimaa hayyoota musliimaa Ahmaddiin Jabal namni Itoophiyaa keessa jiru tooppiin eenyu yoo jedhan hayyuun guddaan amma Ustaaz Ahmaddiin Jabal. Namni ni jira biyya tana keessatti jiran. Ka diiniinillee saayinsiinillee gara ati feeteen seenaanillee yoo ati fidde jabaan Itoophiyaa keessa jiru hadda Ustaaz Ahmaddiin Jabal jechuudha. Ustaaz Ahmaddiin Jabal namni ajjeesuu barbaadu jalqaba Oromoo. Namni ajjeesuu barbaadu jalqabatti warratu itti lubbite. Akkasuma namni akka Ustaaz Abuukee fa'aa hedduu ustaazotiin doktoroonni keenya saayintistoonni keenya hedduu jiran biyya namaa Suudi Arabiyaa yoo hidhatte Morookoo yoo hidhatte Aljeeriyaa biyyoota musliimaa kana guutuu biyya addunyaa kana yoo hidhatte ilmaan Oromoo fi uummata Itoophiyaa ka Islaamaati jechuudha. Namoonni jajjaboon beeku kun illaa akkam Itoophiyaa keessatti. Isinii galaami. Kanaaf rakkinni adda galee uummanni Oromoo otoo waliin galle jedhee muummicha ministeeraa kana mara walii galchan. Akkam godhanii namoota kalee nu malee namni baratee illee nu namni lammii biyya kanaa illee nu jedhu guutuu harkaa gannaqe badhaadhina fuudhee itti kennee taabbichuun amantii Islaamaa illee as waamee Kiristaan illee Protestaan hunda warri iyyuu kanneen lamaanii uummata musliimaa gan waamee uummanni musliimaa dhagaa jedheen addunyaan illee. Itoophiyaa keessatti Araboota guutuu ola qaban Islaama Itoophiyaattu caalaa dheen dirgim achitti marfee waraanee dhaabbichuun. Ortodoksii kalee Itoophiyaan teenna Itoophiyaa jechuun ortodoksii jechuun Amaara jechuun ortodoksii Itoophiyaa jedhu kaan dhaabbichuun dhufee bishaan jala yaase. Maal godhee dura mana miliinikii charchii miliinika jarra iyyituuf kaan akka dhufeen keessaa yaasee deemaa jedhee dhaabbichuun. Haga dhaawwachuu jirti ala keessa deemtee maalii yoo taane miliinik taraastee waa'ee duraas ta'e. Arsii keessatti charchii dheengadda gubateef nama dheengadda du'e Islaamni illee keessa rossanii unu dongorsanii.
Haga hadhaa wannaa guurattee jettee iyyiti. Jarri ammoo namni qawwee qabate abbichuun maal jedhaa footaa ileenchicha Oromoodha. Rabbi umurii haa dheeressu abbichuun. Qeesoleen atti wawwacheen atti cuu jedheen. Addis Ababa wusti gadaam wusti. Gadaamii Finfinnee keessatti mana amantii gadaamii jechuun bakka namni itti naasenutti. Leenjitanii qawwee gootanii qawwee isin biraan guurre jedhee abbichuun cimu. Dhiira yoo ni dhufte afaan qabattaa mire. Jarri waan biraa dubbatti himan. Akkamiin nu dhiibdanii mirga nu akkana taanee biyya kana Itoophiyaa keessaa nu baasuuf jennaan hayi eenyurra qawwee fuutanii gadaamii Finfinnee achiin gara Gondarii Gojjam hin jenneen abbichuun. Finfinnee keessa gadaamii keessatti qawwee fuutanii leenjitanii bishaan jala yaase. Jarri bara rakkiloo deebuu deemti. Jarri paarlaamaa keessa teettee nurra murteessu. Muummichi ministeera Islaam ta'uun qabu. Ministeera Islaam jettallee gaa jarri. Isin dhageessifneemi maal jetti jarri? Warra Ortodoksiidhaa. Itoophiyaan muummichi ministeera kiristaana malee yookaan mangistii yoo ta'e kiristaana malee Ortodoksii malee ammallee hin ta'u takka. Ministeeronni nam tokko Islaamni seenuu qabu. Ifatti ammoo ni jarreettu amma. Abbichuun kana malee utuu ileen akkasii dubbiin deema charchi galaa. Kabiraatii miti qaddasuu irratti itti gayaa abbichuun. Kan malkanii magaalaa keessaa hirribna dhoogassan gartee namni namachoo jedhee gartee uummanni musliimaa azaan isaa gabaasuun illee dheerachuun qabu jedhuga. Egaruu Islaamtuun garuu maaliif abbichuun mala deebi'aa kalee Itoophiyaa keessatti yeroo waa dubbatan kiristaana Itoophiyaa ውስጥ ያለው Islaam nuun jedhan. Abbichuun hadha waa dubbate Islaamni Itoophiyaatiif kiristaanni jedha. Asi bishaan jala yaase waan hundayyuu tokkoffaa jedhanii lammaffatti. Gaddachaas maqaa hunda abbichuun kiristaantu kan jedhu dhagaa laala. Kolkolle takka jedha murteessuun ka isaan kalee heera Itoophiyaa ka isaan tumatan. Hadda inshallah filmaata kana gubbatti diigamuu deemuu jira. Daaraa keessa buuse jechuudha. Maal taatee Itoophiyaa wanni tokko si godhe isiniin jedheef Itoophiyaan amma bara yoo isin laaltan dhiifama wanni gariin nama bitti ummata dhiigaan Amaaraa ka Islaamaa amma namni gariin Amaaraa jettee nama arrabsina. Ummata dhiigaan Amaaraa ka Islaamaa Gondarii fi Goojjamii naannoo Amaaraa keessaa akka baqatan beektu nama humna dhabee taa'e malee akka jiru baqatanii yeroo iidaa namni gartanii Arafaa amma dabre kana namni ganda ofii dhaqaami warraan dhandhee jira maan dhandhee jedhe ofii nama hedduu gaafadhe nu ajjeesanii dhandhuu jedhe. Bara Amaara qulqulluu san warra dhiigaan Amaaratti ati laakuftu san. Maaliif Rabbi amanuu? Mirga qaba silaa uummanni sii galee ati feetu kiristaana taate Islaama taate waaqeffataa mirga keeti kun mirga. Nam tokko diiniin keenya Rabbiin keenya nabi Rabbii tola salaatu wassalaam sin galchisu hin jeen nabi Rabbii tola salaatu wassalaam ati itti geessi. Ka amaneef ka kafare ka sirraa fudhateef didi aana malee ka itti gaafatu si'i miti ittiin dirqini. Isaan garuu yoo ati amantii takka fudhatte akka fafni galetti bes si ajjeesan. Islaamaan ammoo nama ajjeesu hin jedhu Islaamaan. Isaan jedhamu yoo kana horiitee baroolii gadi ka gartee yeroo jaadarra walii dhuftan lola irratti dirree lolatti walii dhuftan akka seefi morma irraa ciraan maarinaa jedhu diiniin kenna. Egaa eenyumee waraanni tokko leenjisee biyya kana addunyaa keessa akka hiyoo dirree lolaa walii dhufte abboo garaa laafii fi hin ajjeesinii siin jedhu hin jira. Hin jiru ka isaaniitu akkas jedha. Namuu waraana yoo leenjiftu waraana akka itti ajjeesu gaarii ajjeesu barsiiftayyuu. Waraanni akka achi kun amma inumaa dur gartee namni xiyyaa fi eboo walirraa achirraa qawwee fidan. Qawwee irraa oofanii maal fidan? Misaa'ila maal kanneen taankii xiyyaara fidan. Amma maal fidan? Nukireela fidan. Waan ilma namaa lafarraa ta'ee dhabamsiisu guutumattu. Garuu ka Islaamaa kana fassartee as deebitee keessaa cirtee ka hoolaa gartee yoo qaltan tolchaa qalaa akka ittiin dhagaamne loon yoo qaltan gartee albee tolchaa hattaafutti albeen qarinaa jedhan kana mara Islaamni aramaneedha tolchii qalii gorra jedhee. Gorra jedhee malee bara ka jaadaati. Ka jaadaallee adda akka isoo kanaafuu ifama isinitti hin dheeradhu. Abbichuun walii galche Itoophiyaa. Amantiin nama amantii akka gaggeeffatu hin galche. Islaamni illee agartee waan ofii keessa dhuunfadhaa deema. Protestaantii illee pheenxee illee waaqeffataa illee. Si galee namu Islaama guyyaa takka qawwee harkatti hin argin namu quba itti qaba hin dhaban malee. Ibar diinummaa si gartaba. Namu warri marti qawwee harkaa qaba wanni Islaama irraaf. Namni gabbahee siyaasaa fi amantii waliin laaqu amantiin kuwwan. Ifuna godha warri kuwwan gartee isinii boora isin dura deemu. Ummata musliimaa yeroo inni nageenya aboo akkas inni jedhe keessaa qoree akka jawaar baabaa charchi masgiida 500 basaasee nuun jedhe. Charchiin Itoophiyaa keessa ruguutuun garuu maal jedhe? Akka Dr. Abiy Ahmed Finfinnee fi Minilikiin qabrii ka'a
inumaa kan lola leenjisee eebbisee bobbaasu keessaayyuu ortodoksii jechuudha. Faannoo guutuu isii masqala shanjaa qabdi ofirraa. Phaaphaasiin hunduu ni kennaaf. Falfala gartee mul'itti hidhatti mormi guutee harki guutee. Bakki irraa leenjisanii itti qaddasanii baasan charchi. Bakki qaddasanii barraa. Eebbi'aayin beekanii qaddasanii jechuudha itti eebbisanii jechuudha. San qofaa miti. Heerri warri kun ittiin duru maal jedha? Itoophiyaa kan wanni lolluuf ifatti biyya kiristaana ortodoksii godhuudhaa jedha. Jawaarfaat achi galteeti fayyaalis kennaan arsiin mata musliimaatiin harka dhibbarraa 90 isaatu isiniin jedhe. Egaa akkasuma manni arsiidha. Jawaar warra kana deeggara warri kun biyya bulchuu qabaa warri karaa haqaa gubbaa jira jedhe. Dr. Abiy Ahmad Ali amantiin martuu Itoophiyaa keessatti walqixa jedhee lafa kaa'u gartee dura dhaabbatan jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti isinitti hin dheeradhu. Wanni kana maal dhufee maali? Oromoollee ka walii galche Dr. Abiy Ahmad Aliiti. Wadda harkiin xallaan. Oromoollee ka walii galche eenyu? Aabbichuu. Itoophiyaallee ka tokko godhe eenyu? Aabbichuu. Inumaa Afrikaallee. Hadda Afrikaan guutuun isiitu bare mootummoota as qabatee jettee qoqabduu sisan. Mee tiktook garseen alaala. Tiktootaroonni Afrikaadhaa bar guutuun isiidha. Warra kaan kophee dhooftee kaan isaan jaammataa irraa murtee bara aabbichuu geeba tokkoo miti haga 10 gubbaa geessan gani baramu. Namni guyyaa kana aabbichuu jedhee dhiichisaa oola. Keenya ganda keessaa gartee saree itti qaluudhaaf halkanii guyyaadha maa jechuun isin galee. Afrikaallee tokko godhe aabbichuun. Addunyaallee tokko godhuu deema aabbichuun. Nagaa addunyaa akkamitti? Namni hirrifate warri qara gartee hayyuu qabnaa beekumsa qabna jedhu ni rifatan. Sammuu nama kuma gasii waliif fidanii teknooloojii uuman. Namni kun tokkocha addatti qonna irratti illee ministeera qonnaallee isuma. Nagaa gaarii kan gartee fayyaallee isuma. Kan saayinsii illee isuma. Kan waraanallee hunda ufii waan hundaa fuudhee itti kennee akkana dalagaa jedhaan. Mataa nyaachaa bara akkasuma boo'aa jarna lakkaa gabbu'aa dalagaa uummata. Hoodha kan akkana dalagaa kan achi dalagaa. Irumaas gara galteeti tun Jawaar wajjin, tun TPLF wajjin, tun Shaabiyaa wajjin, tun galtee Ijipti wajjin isaan gartee halkan bakka biraa bulan. Wanni aabbichuu sakaalee silaa namni kun asin jiru bar utaalee qaata biyyan hin jiru waggaa 5 kanatti samitti nu lixxe. Eenyu sakaalee taa'ee kana baandaa keessaa gartee rirma beektus naqazitaniini gartee ka keessaa si nyaatu kaati mana naa eegatteentu mana saama gartee bututaa akkam godhamee isaa fiddaa gabiraa hin galleefi ammallee dubbiin hin galtu hedduu namaatti hin galtu ammallee. Ka akkasii irra dalagan namni kun sa'a 24 dafqa xuruurate gaafa aabbichuun gartee dirree kubbaa dhaqee ijoolleen kubbaa taphatu kubbaa xiitaa gartanii nu salphiseedha jawaarfa miidiyaa gubbaa taa'e. Hiikkan ispoortii Jawaar hin galle. Anna barate yaabete namti san gara. Ispoortiin barnamu fakkeenya pirezidantiin Ameerikaadhaa dabar golfi jedhanii guyyaa irraa osoo hin taphanne dhoolu. Mataan isaa sun beekumsa guddaa ta'u namoonni abbootiin qabeenya hayyoota jedhan guutuun isii ispoortii dalagan. Inumaa warroonni qabeenya qaban beekamoon lafoota gartee ispoortiin guddaa qaban waan kana bal'isan. Biyya namaa Ameerikaa keessatti amma gandi hundi lafa ijoolleen kubbaa itti taphattuuf lafa ijoolleen daa'imman itti bashannantu lafa namni taa'ee kitaaba itti dubbisu lafa namni gartee hara itti baafatu gandi hundi jechuun ni beekamu Ameerikaa lafti irra guddoon Ameerikaadhaa magaalaa keessatti lafoota kanniin. Maaliif sammuu achi qarta ijoollee. Itoophiyaan wanni mataa duudaa godhee walitti cufe maali beektani? Garaa haadhaati yoo gabbu'e garaa haadhaa keessa wayyaaf dukkana dhufa. Gabbuunaan inni shira gabbu'a. Asuma teetti haatillee abbaalleen ilmillee. Abbaan ka qotuuf ka daldaaluuf ka baratuuf ka barsiisuuf maaliillee yeroo gale mana namni wayyaan viillaa ijaarata dallaa wayii dhiphoo tagartee dallaa sanuu barsiisaa ijaaratu. Dallaa wayii dhiphoo viillaa wayii ijaarate bakka waa gartee galan sharaatti dukkaana du'aa namaatti dhaabbatu tolfata. Bakka ijoollee taphaa gobar keessattuu as keessa dhaabbateen asuma ta'an gartee namu. Ijoolleen iskuulaa galte asumatti haadhaaf mataa keessa qola ijoollee dhuguma gattaayi. Mataa keessa gartee ijoollee duudaan kun asii gartee iskuula yoo dhaqee duudaa keessa waliin achi barataa waan akka dhagarree ispoortiin argu sammuun isaan banamne waan magariisan laalu ala keessan deemu namaan walitti hin dhufu teeknooloojiin argu waa uumuuf hin tattaafatu asuma taa'ee gartee gaafa inni asii ol ka'e illee guddate xiqqoo jennaan mataa fuudhaa karaa gubbaa deema gartee eessa dhaqa mana xajjiitii fi mana haraqeetii fi mallas zeenaawii ammoo shiishaa ijaaree mana shiishaadha. Mana shiishaa gaafa asii ka'ee umriin geettee haadha abbaa mana keessa deemee maal jedha hannas seena laal gartee maafiyaa. Maaltu kana godhe? Ijoollee daa'imummaa irraa deekar jedhanii haadhaaf abbaan ijoolleen maaf haadha abbaan jaaladdaatti uumama si galee ijoolleen iskuulaa yeroo dhufte xiqqoo haati taa'aatti deette xiqqoon tunniin ni fuutaa bakka taphaatti achi keessa gartee deekarii yeroo gad dhaqan hajaman ijoollee achi hidhattee haadhaaf abbaa walii yoo godhan wal hawwan
yeroo gartee hojiidhaa galame gabbanii qilleensaa fudhannu jedhan bakka bashannana taa'anii ilaalan gartee ijaan kitaaba dubbisuu namni kan dubbisuu barbaadu ijoolleen kubbaa taphatte haadha abbaan dhaqanii ijoollee kubbaa taphattu ilaalan ijoolleen kubbaa taphatte maal sammuun isii banaa ta'a fayyaan isii wanni hundinuu isii galee laayibiraariin bakka hunda jira maal ta'a deemanii sammuun namaa wanni rabbiin magariisa uumeen maali maaliif ilmi namaa waan magariisa kanatti amana gartee sammuu isaa hunda isii galee asii dhufa ispoortiin ijoollee wal barsiisa muuxannoo walirraa waan dalagan wal gartee kominikeet waliin godhanii bal'achaa deema sammuun namaa sii galee guddinni wanni hundinuu jechuudha. Sii galee gaafa kan ilma abbaaf ilmi wajjin kubbaa taphatan waliin fiigan waliin ispoortii wayii dalagan. Sii galee nageenya biyya ollaa wajjin wanni ganda keessaa ka'e achi hiiqee agartee kutaarraa ka'e biyyarraa biyya ollaatti haga addunyaatti gartee wanna geemii fakkeenyaaf siyaatiin magaalaa keenya jira addunyaa akkasitti deemu kunneen maaliif deemee tanis fayyaa qofaa miti. Waliif firoo wanni muuxannoo wal jijjiiruu dandeetti maal kanatti deemanis ni galee. Soo kanaaf yoo isin gabaabsaa isin dhiyaadhe naaf folcha muummichi ministeera gaafa kubbaa taphatan kan adda Itoophiyaan tokko wanni addunyaan dhuftee ilaaltuun maali qaroomina biyya takkaa ilaalaniin Itoophiyaan ijoollee lafaa dhuftu ol guddisuudhaaf sammuu isaanii qaruudhaaf maal qopheessite. Tokkoffaan lafa ijoolleen itti kubbaa taphattuu fi bakka ijoolleen daa'ima itti tapsiisanii fi lafa gartee magariisa bakka namoonni ta'anii kitaabota laayibiraarii bakkoota banaa magariisa naannolee karaa gubbaa si gammachuu sammuu kee banu jechuudha. Namni namaa wal dhabe ijoollee manaa wal dhabe jaarsii yoo gartee jaartiin jaarsaa manaa gartee qiblaa harkaa jijjiirte yeroo gabbayee paarkii achi dhaqee ilaalee ijoollee taphattu kubattu waan babbareedaa wannoota adda addaa yoo argite gatee deebi'aa jechuun sii galee. Duraan yeroo qiblaa jaartii yookaan jaarsi itti jijjiire mana keessa okkotee waliin caccabsan. Rakkoon agartee nu qabnu sani kana jijjiire. Kunoo mana diigee daaraa godhee maalii yoo cabsee uu jedhan. Amma warri akka jedhu guutuun keessaa daaspooraan nu bargaafa inni mana diigu maraataa jennee ummata miidha jennee dogongorree iyyaa turre adaawwanni inni diigee fi kunoota addaa teekinooloojii kana galchuu jira amma wanni marti salphaa taate garte eegaa isaan amma argan laalan yeroo dubbiin amma galtiif maaliif karaa cabsan ummata maa iyyisiisan miskiina irraa maa cabsan qabeenya kas ga'u maa bade maal laalee abbichuun gaafsan balleessu malee hin tolchitu jechuudha galee. Kaduubaa dhufu waan caaluuf tolche adhaaf namni hundinuu oomataa qabachuu jira. Ummata Amaaraa saba lammoota magaalaa Finfinnee Piyaassaa maal kanneen jiru bakkoota Shiroomeeda bakka hunda qaban lafa amma ajaa'iba fakkaattee waati keessa deemte. Eessa jirattee ati iyyutu jira biroonnaa yoo keessa deemte supparmaarkeetii ajaa'ibaa kanneen suuqilee ajaa'iba Itoophiyaa keessaatetu jira. Nagadee bara hagammaa kaameraa nuti ittiin garsiifne. Mee warri karaa Shiroomeedaa kana beektaniif 6 kiiloo 4 kiiloo kana ol ba'ee karaa san keessa. Mee charchar godaana mee lafoolee Finfinnee kana bakka gammaa kaameraa nuti keessa yoo dhatte bar hai achi gadduutti Finfinnee keessa ture amma eessa dhufeetta bara suma deemu. Bal'inna karaa lafa saayikilaa wincharii paarkilee naannoo san jiru supparmaarkeetii suuqilee naannoo san jiru istaandardii akka dalagan manni daabaa as 4 kiiloo sin dhattanii gartanii 4 kiiloo bakka gartanii yoonnaa duubatti mana daabaa qofa addatti tolchan viyoonnaa moolii akka amma biyya Dubaayii argaan Dubaayitti moolii adda qabdi moolii daabaa Itoophiyaan moolii daabaa. Fooqii bar daaba qofa ol seenaa waan biraati keessatti hin seenne. Eessa dhufeetta sii galee karaalee kan gartee fiichariif wanni hundaa akka mijatu bar gaafa AI'dhaan gartee namni makiinaan ufiin deemu gaafa gartee diliivarii meeshaa namaa geessuudhaa fi artifishaal intellijensiidhaan fayyadaman. Wanni kun guddaa xumuramee guutuun isaa baramu. Kaameraaleen gartee AI'dhaaf addasatti kan hidhamu wanni guutuun iskiriin wanni hundi tolfame kanaaf chaarjii godhachuuf Finfinnee keessa deemtee amma chaarjii godhachuudhaaf. Chaarjii telefoona. Poolii kana gartanii karaa gubbaa dhaabbatu qaama iskiriinii gubbaa jiru wireless chaarjarii irra jira. Telefoona kee gubbaa kaa'attee yoo ati smaartifoonii qabaattee chaarjii gootee biraa deemtaa jechuudha. Namni kumni tokko yoo chaarjii gochuu barbaade poolii kana irra deemtee pooliin hundi isaa isaan dhaabbata. Mee Awurooppaa Ameerikaa baal kana jirtanii fidame waan akkasii poolii elektiriikaa yookaan immoo warra akka poolii nama isin hin galle elektiriin karaa gubbaa dhaabbatu kuni waan ati telefoona gurraacha laalaa wannaa irratti gurraachi dhaabbatu kun bakka telefoona irra geetee chaarjii godhattu jechuudha. Sigalee akkasuma kaameraan dhaabbataan mallee CCTV jechuudha. Wannoonni kunneen jijjiirama biyyattii kana namni kun sammuu kana adda biyyoonni guddatan osoo jiran eessaa fide namni kun jettee waati ilaalte nama smaartii nama baratee fi fiicharii takka agartee nama waa kalquu danda'u gartee nama dandeettii qabu. Isa kanaan beektaa jechuudha. Namoonni hedduun kan yeroo asiin dura aabbichuu jennee iyyaa turre dhagaa nurra darbaa turan. Fooqileen dhedheeraa nama fooqi 80 ho'i dalagamu jira dheeraa jechuudha. Nigdi baankii kanneen caalu fooqilee akkana amma biyyoota fakkeenyaa fi ni jira bakkoota hedduu gartanii namni hedduun keessanii
fooqilee dhedheeraa bakkoota biyya hedduu keessa jira bareedaan. Diizaayin akkaataa itti dalagame maal hedduu eegamee wonna poolisan si garsiisaa ka wonna san kaayoon wonna kana baneefisa namoonni hedduun namni gartee mormitanii jirtanii jedheetumaan waan san fudhe. Wannoonni kunniin biyyattii teenya tana keessatti fiicharii uf duraaf jechuudha. Atamma duratti Itoophiyaan waan tokko cabsitee maal gootee deemuudhaaf hin rakkattu jechuudha. Maal gooti xumuramee jira dalagameera. Karaan bal'atee dalagame kun karaa bal'aa akka malee ka saayikilaa bal'aan kan namaa guddaan kun gaafa biyyi guddatte isa kana cirtee waan biraatti fayyadamuu dandeetta jechuudha. Yoo gartee si barbaachisee kaati itti dirqamtu taate. An barbaannaan gabbaa hojii daa'imma pooliin tokkollee kan naaf hojii ta'e. Ifama. Poolii walumaa galatti eeggataa keessatti gubbaa dhaabbatu ifaan gurdaan gubbaa dhaabbatu kana jala jechuudha. Isa kana jala waan gurraacha jira jala isaa. Haasaa isin baase. Isa kana gubbaa maaltu jira? Chaarjii telefoonaatu jira. Telefoona kan karaa osoo deemtu yoon sirratti dhaame narra dhaame telefoonni isin jedhame yaa fiduun qabu haadan barbaadu waan laasi telefoona kan kee qolli isaa chaarjiin goone illee qola irraa buqqiftee duddol garagalchitee irra gakkeettee telefoona kee chaarjii godhattee bakka sanii deemtaa jechuudha. Kun maaliif godhame? Uummataaf turistii karaa deemtuu fi rakkooleen akkaataa itti furatuuf jechuudha. Magaalaan hadha Finfinneedha. Magaalaa guutuu akkas ta'uu deemti. Halkan feete yoo deemte bakki hundi ifa. Hattuun hunda seentee qucee si dhooftu hin jirtu amma. Sambiraan CCTV'n galaa jira jechuudha. Kaameraan bakka hundatti guutuu biyyattii. Isin galee magaalaa Finfinnee keessa baga feete. Turistiin faranjiin dhuftee halkan ijoollee daa'imman qabattee saayikila qabattee akka biyya faranjiititti karaa gubbaa saayikila oofti jechuudha. San qofaan nyaata biyya akkasii barbaada Itoophiyaa keessatti amma. Nyaata Jaappaan barbaada, ka Chaayinaa barbaada, ka Arabaa barbaada, biyyoota ati barbaadde istaandardiidhaan hadha hoteelonni guutuun biyyattii keessa gajjigee dalagachaa jira jechuudha. Turistiin yaada Itoophiyaa seentee nagaa gaariitti. Turistiin Itoophiyaa seentee osoo waa takka illee waliin ga'uu dhiisi harka dhibbarraa tokko laalle Itoophiyaa keessaa baate ammaa nagaa gaariitti. Ji'a lama sadiin dhuftee moo? No. Magaalaa Finfinneetti harkaa fixa. Kanallee dhuftu itti haarawa sa'illee dhaqxu itti haarawa. Teessumti lafaa san. Viyuun faranjiin jaalatu. Viyuu jechuun lafa tarbaarra waa laalu. Amma biyya faranjii keessatti lafa viyuu afaan lagaa irraa fi gaara gubbaa galuun manni irra qaaliin kiratti illee waa hundattuu san caalu jiru. Taajira qofa gala. Biyya keenyan beekan. Yoo ta'u asitti dhuftee mana viyuu jechuun fooqilee gubbaa. Yoo ati gara olaanuu irra kasaman jalatti qaali bakka waa takka dhagarretti. Haga ammaa uummata keenya sammuun cufamaa ta'u. Mana dallaa qabu gartee gadii. Fooqii tokkoffaaf lammaffaa bakka viyuu ati karaa yoo ati magaalaa gallaalte bar dalaggaa dalaguu hin dandeettu bareedina magaalaa laaluu irraa siila. Sammuu kee boqattu bakki mana ciisa keetii windoo takka foddaan aanee manni teessumaa yookaan ammoo warri biyya kanaa maal jettaniin saaloonii jedhuun kanneen gargalchee amma mana ajaa'ibaa kan dalagaa jala ilaalan kana yoo ati ilaalte mani gubbaa malee hin jiruu siin jedhan. Yoo ati ol baaltee ilaalte waaw. Amma baggalu kana yeroo kireeffadhu fiigee dhufee gubbaa yeroo arge hin baadu. Maaliif jiruu tantee waan asii fakkeessa jechuudha si galee. Ala keessoo deddeemtuuf hin jiru. Akkana of jala laalta magaalaa. Akkana of jala gallaalta. Waan hunda isaa bareedina magariisa biyya akkanatti tolte ifa halkan yaadaa bis dadhabdee rafta. Namni gara biraatti dhufa. Haga namni keenya fagoo jiru. Maaliif kana mara isinii kaase wanni kun guutuun kan akkasitti tolche sammuu nama kanaati. Kana qofa yoo irraa dubbanne magaalaan Finfinnee kan namni Finfinnee tolche. Egaa badhaawwanni onnee maaliif handhuura jedhee wal dhaban Finfinnee irratti maaliif TPLF maaliif Finfinnee deebi'uu iyyiti. Naftanyoonni maaliif Finfinnee iyyiti maan ta'een Gondarii Goojjam. TPLF maaliif Maqaleen tolfatteen taa'in maal biyyaa mitiisu. Asii bakki ilaal kaati dura tolchitullee kaawwanni martuu irraa kaatu as. Gadillee yoo as tole tola. Mataan tolu bakki martola jedhiin. Ijji tantee mataan surriin tantee ka yaadduun kun miimoorii wanni martas keessa dhaban. Onnetti aanee miimooriin kee guutuun as kee jira. Mataa jechuun as yoo tole wanni martola. Harka kan kee ka ajaju hunda isaa narviin kan fiiddee himtee bar sammuu keetti as keessa duuba kana garte. Wanni marta achitti hima. Ibidda harka yoo keette gubatte ka jedhuun bar as keessa laal. Qara faranjiin lafa baddee bakka irraa kurree buqqiftee soqaa turte wanni as keessa surrii keessa wanni duubana jira. Wanni hundinuu bakki itti waa seef godhu sammuun namaa si galee mataa san keessa ragarte. Kanaafuu aabbichuun kana tolcheeti magaalaa dadhaa'oo maal kana gaddeeme isaa dheertuu isinirraa fudheen uffolchaaf namaan deemtii wanni kana mararraa kaane warreen dhufin TPLF salphatteet ergamtoonni TPLF salphatteet Shaabiyaan jala ergatte salphatteet Ijiptiin jala ergatte salphattee kasaaraa Suudaaniin ofii wal nyaattee wal fixxe gaafa aabbichuun taa'aa jedhuun jaran
Dhaqee abbichuun gaafa intaloon gartee ergamaa nagaa jettee dhaabbichuudhaan ni yaadattanii mi gaafsan namni ni yaadatan fakkaate. Rasuulu salaamaa gaafsi jettee yaadattani. Gaafas maal jedheen jarana taadhiisaa ni baddani tokkollee tokkoon hinjifatu biyya teessan digdani. Nageenya irra waan barbaachisin gargaara dhiisaa araaramaa taadheen. Adda sanyii wal duguugdee jeneraaloon. Laala keenya barkanaaf yaa warri qawwee fuudhe kun. Wallaalaan qawwee fuudhe kuni baruu fiillee bakka takka hin dhaqu. Osoo amma abbichuun dhiisee jalaa ba'e Amaarrillee hin qabattu, Oromoollee Tigreellee hin qabattu. Maaliif? Dubbiin bakka sadii baateerti. Nama hunda qawween seenteerti. Ergama makeenya kan amma qawwee hadha baatee deemu kana gaafa isaan Tigreef Amaaraa fi maal jettee jirri Shaabiyaa fi dhiifama. Faannoo fi TPLF jettee shaneen jarri waliin dhufte akka Mustafa kana qawwee fuudhee udaan nyaachisa gaafas illee. Dubbiin akkana baddilaan. Maaliif jarri illee kaa dhufte rufitu deemti bar. Amma osoo jalaa gortee shanee jalaa gorte akka Mustafa kana dura fuutee qalti garte. Guyyaa nutti eeganii bargarte ni jechaa jirani. Asi dubbiin baddi kaa. Biyyi tun illee akka Suudaan illee akkasuma badde jeneraalonni mooraa nama baate kun angoora wal dhabde. Kalee Albashiiriin achi buqqisaa jedhaniin. Albashiiriin buqqifte. Wanni achi ilaaltu bakki barcumaa sun akka malee mi'oofti. Wanni gartee hamtu. Uf lamaanii wal eegalte hadha sanyii san duguugdee amma baddee qaanyi nu bannee akka andu'aarreen hin margin jansan amma Itoophiyaa diiguu deemaa jirti sii galee. Maal jetti akka jawwee faati jawween asiin dura iyyaa ture waan jedhe beektanii mootummaa Itoophiyaattu Suudaaniin gartee maalii godhee leenjisee ergee inni kaawwarratu erga baraayisa. Akka jedhu nu iyyi jedhaniin. Yeroo kan as deebi'ee Arab Imireetiin lafa gurgurate nuun jedha. Rabbi nama salphina akka Jawaar Mahaammaditti. Itoophiyaa guutuu Arab Imireetiin gurguratee jira jedhaniin. Jedhan. Seelee nama waa takka hin beekne godhee hinaaffa bara. Akkana kun maal godhee amma namni? Wal balleessa kun hadha walitti gahee namni amma taa'ee akkana walii bocu kun. Soo kanaafuu abbichuun kana mara yoo gartee suutu warra qawwee ibidda baatee deemullee qorsuma qopheessee gartee kiniini maal jettanii waan fashalsu. Yoo gartee summii nama nyaatee waan fashalsu jiraan abbichuun maal godhe? Shaneellee faannoollee TPLF illee hundaayyuu maal godhe? Taasiitu waa takka illee harkaan qabdu wata xeenaa si'achi horiitutuniif Awurooppaa hunda keessa deemtee iyyituuf ijoollee shanee faannoodhaaf TPLF waa takka harkaan qabdu. Warri waa harkaa qabu jedhu Shaabiyaadhaa fi Gibsi jechuudha. Abbichuun warrumaa kiniini akka gaarii qopheessee hin garte. Isuun yoo takkatti dubbatan qara yoo ati ijaamtuun laalte gartee daangaa cabsee Itoophiyaa seenee yeroo malaa dhukkee irraa kaasu cim asab keenna jedhanii sanuu bara asab teenna jedhanii cim maaliif uf dura argu jira leenca badabanni hin dandeenye. Gibsiin Mallas Zeenaawiidhaa haga Mallas Zeenaawiidhaa bishaan abbaadhaa achi kaayee dubbiin itti dhufnaan qixa ijaarreeti adda qoodamnaa jedhee garte. Ajajaan isiniitti ijaarree itti gaafatamaa isin goonee waliin to'annaa waliin ijaarratti seenee gaafa itti seenee ka'ee numisu maaliif inni uummata irraa birrii nyaachuu maqaa boondii jedhuun uummata irraa ciree inni meetik jeneraalota afuraanota isaa guutuu taajira godhuu waan sanis seenee karaa sisteema kun akka itti biyya kanaa waan dalanne jedhan bishaan abbaa namuu uggine itti seenan leencichi Oromoo dhufnaan injiinarticha waan san dalagu jalaa kuchisiifte dhiirti. Ija dhaabuuf ija jaamsuu baakuu fi bara. Sani dadhabdee mijibti faati injiinara jalaa kuchisiisa akka waan injiinarri isa malee hin jirre. Namni waan kana beeku isaa jedhanii leencichi Oromoo kan biraa buuseetti bakka buuseetti fufe. Ni dhuufnaa zarraaf akka zarraaf osoo yaada abbichuun saatalaayitii ol darbate. Saatalaayitii ol darbannaa wanni hundinuu saatalaayitii gaaf darbate abbichuun saatalaayitiin ta'a gartee qilleensa qorattuu jedheen ammoo saatalaayitiin isii miti ta'a kominikeeshinaati na fakkaate. Eka dubbii balaa akka abbichuun abba nyaatee daaraatti baasan. Osoo isaan kanaa wucaan abbichuun saayinsiif teekinooloojii gadhaabe. Saayinsiif teekinooloojii gadhaabe osoo wucaan saayinsiif teekinooloojiin gabbaye. Ambi muuziyeemii quba qabalaa. Bakka namni dhaqee daawwatu quba abbichuun ammoo keessaa kagayyaase saayintistoota Itoophiyaatiin keessaa gabbaye. Osoo jaan abbichuun gartee diroonii mataa ofii dalagee meeshaa alaalaan bitatu dhufe. Gaaza maal godheen Ijipti faate afaan battee batte. Waraana harkaa diiganii TPLF fudhattee lixxeen abbichuun akka addunyaatti dorgomaa jira bira dabree miiliyoon tokko qabadha abbichuun. Sigalaan bineensi kun eenyuuf qophaa'e abbichuun waraana leenjisaa jirru qopheessaa jirru kana lookaalii biyya keessaa fi miti fiildi maashaal biraanuu jiru lafa abbichuullee. Eenyuuf qopheessarree jennaani diina alaatiif jedhan. Sudeen Shaabiyaadhaaf TPLF Shaabiyaadhaaf Gibsi jechuudha. Irreeffi jette hambi. Ergamtuu jaraas keessa jiru jennaan gaafannaan ufiin baddituun jedhee abbichuun gaafa duraatu. Kun garuu hidhattu talaalaakeedha baandaa. Tunniin maqaa baalti baase abbichuun maqaa san jazbaa fi dhabaa jaanjoo. Reela akkas jedheen. Jazbaa dhamaa jaanjoo. Sadii tokkuma bara walirra xiqqoo jirti malee.
kun jaanjoo, kun jazba, kun dhamaa kanneen jedheen. Gabaabduma barfagootti ni faanya. Dhugaan tan yeroo dhaabbachuun jedhe. Jazba jaanjoo warra olii gayyaa'ee gartee Tigraay keessatti Tigraay dhumachuu jira. Naannoo Amaaraa Amaaruma dhumachuu jira. Naannoo Oromoo Oromoo dhumachuu jira. Yoo ati deemtee Oromoo qabsoofnetti warri Tigraay illee Tigraayiif qabsoofne siin jetti. Warri Amaaraa illee Amaaraaf qabsoofnetti dhaabbichuu hojjete nyaatu. Dhimma maqaa jechoollee hayyummaa isaa laalaa sirraa. Si galee. Keentee na baddee jettee Oromoollee maal taata yoo jedhanii shanee jedhanii nu hidhanii. Egartee maaliif akka lafa kan shanee si'anii siidhanii akka waan mirga keenya nu falmachuu hin dandeenye naannoo Amaaraa illee yoo hidhatte faannoo tabileen yoo taasisan yoo tagaddannoo siin jette Tigraay illee yoo hidhatte daa'umman Tigraay qawweedhaan sodaachisan jala deema isin jala deemu Tigraay akkasitti daaraa ol godhaa jirti hidhadhaa qawween hidhadhu araa kiiloo deemnee wayii isiniin galla hattoota kalee maaliif nu galtan waggaa 27 bulchitan kun daddaalima kana jaa warri Tigraay illee sii galee daa'umman Tigraay gaafa duraa waliin ka'e ijoollee isaati gara biraa fudhabee yeroo sadi dheettee itti galtee naan ummanni abbaa salphina kanaa waliin barbaannu kalee loomaan hungoon didi amma ummanni keessaa baqatti daddarri keella bakka hunda dhaabdee guurti ijoollee amma. Isni galaami dhaabbichuun ni deema sareen ni duttii leenci ni deemaa jedhan gartanii jiini ni bahaa sareen ni duttii leenci ni deemaa jedhan tutulloo saree xiqqoo barsanu. Ni hojii Oromiyaa keessaallee tuun harkinnatti ta'an mataa dhanii guuranii galchanii warri waa xiqqoo namni waa kutaa laakkee jedhan baqattee Awurooppaa Ameerikaa jirti jechuudha. Saree dullacha beektu sareen dullachi afoo illee nuti duubaa illee afuura irraa baya. Dhaabbichuun warra gartee dadhabe ka gartee wannaa kanneen dhadhaa funyaan dibee gadhiise akka Jawaar Maammaffaa. Oromoon dur saree dullacha yoo ni ganda keessatti dulloome manguddoon waan siin jettu dhadhaa shameessa fuula funyaan dibaa itti asirra qoffee funyaan kana gubbaa. Sareen dhadhaa argadhe dhiyoo suufuu biyyaa baa jawween faate akkas goona soo jettu Ameerikaa, Keeniyaa, achi Yuroopitti ta'e garte. Lammaa Magarsaa faatillee hundinuu warri gartee shira biyya keessatti ati. Jeneraalonni ammoo mi'eeffatte gartee uummata Oromoo sabaa lammoota nyaattee mi'eeffattee mita Tigree ta TPLF. Agadhaa gartee asuma hancufa dhibba liqimsite gartee Gabrasiyoon Faatima. Maaliif liqimsiteettu waan nyaatte beektasitti dubartii ijoollee qonnaa kana girrisaan kenna kun kaadha baroonna dhuguun shamarran ijoollee babbareeda tana gartee guuree geessaa fi makiinaa warra abbaa qabeenyaa waan dalagu beektanis. Shamarran babbareeddu kana fuudhanii geessanii waan isaan barbaade geechoo kiyya maal sii fidaa geechoo lamaami geechoo gartee amma mootummaa kanaas galeef geechoo kaan geechoo badaa namni fuula isaan agarre geetachoo asaffaa katikaa Gabrasiyoon Faati guutuun isaa jechuudha. Warri kana barate warri dhadhaa fi foon keenya barate dachii keenya barate takkatti miliyoonar ta'e dhagaa daalacha san keessaa bahe tunniin bes nyaattee osoo quuftee jedhe garaan geeffanne dhaabbichuun itti dhufe gartee mallas jalaa kutee. Mallas saamadhaa jedheen hanni halaalaa qabamuun haraamaa jedheen gartee. Akkam jedheen hanni halaalaa qabamuun haraama jedheen. Jala gortee osuma jarri qocattee yoo xiqqoo si jarri garaa babbaaftee wayyooftee amma gartee biyya nyaanna jettu mallas koodii fudhatee jalaa guute paaswordii illee fudhatee jalaa dhamaatee diidatti hafte jeneraalonni TPLF warri Tigraay. Takka qullaa 0 eenyu namtichi yuunee balaa itti sirbisan. Anchim 0 inem 0 jedheen. Oromoo illee gaafas waan jabeetan dabalisummaa Oromooti. Waya ibalum waya sarmu waya sarrum ጊዜ ያለፈባቸው ሲቀበጣጠሩ jedheen sigale ammallee deebee kaanii inem 0 anchim 0 siddambar 0 watakkan jiran jechuun mallas gartee amba nyaachaa jiraaf. Kanaaf akkasii ilmaan Oromoo dhaabbichuun maal godhe guutuu rabbi isa haa guutuu gartee guutuu godhe biyya kana gartee mataa wal nu qabachiise buukkifne alhamdulillah warri nu wajjin dhaabbattanii waggaa meeqa gartee dhukkeen isinirraa baatiin wareegama qaqqaaliitti kafaltanii biyya kana keessatti dhiiraa dubartiidhaan maashaallah rabbi umrii isin haa dheeressu. Qoma dhaadhaa akka gaariitti bokkisa. Namni beektee jagni akka obboleessa keenya mucaa dheengaddaa san gartanii leenca addeette san akkasitti bokkisan jechuudha si galee. Namni dhugaa dalage mucaa sun maaliif akkasitti bokkise? Jagna kana duuba jira gartee biyya dhaabbichuun ijaara isinii diiddanii jedhee gartee akkasitti haga jaallan isaa warri gartee humni Oromiyaadhaa keessa waliin jiru jaala keenya of duuba deebi eegee osoo jedhaniin inni san hin dhaga'u maaltu itti mul'ata? Gubata ergamtoonni gartee ilmaan Oromoo salphisuuf guyyaa Oromoo salphisuuf seenaa Oromoo salphisuuf deemtu itti qabateeti dhaqee gartee akkasitti lubbuu qaalii san jagni sun sii galee wareegee jechuu gartee jagna akka dhiiraatitti akkasii gartee waggaa dhibbaa dayyuu sadaatee jiraachuu irra akka isaa sanii guyyaa tokko leenca taatee jiraachuu si yoo jechuudha. Karama kanaan hin dagatina haadha isaallee maatii isaa haa gargaarru gartee kaa jagna akkasii san gartee biyyi teenya wallaahi duutiin ooltu yetta abbaatu meeqa du'ee dhabame meeqa gartee maqaan isaa dhabame
du'e inni bes maqaan isaa illee hin jiru kana haga guyyaa qiyaamaatiin maqaan isaa waabamu haadha abbaan isaa illee gartee adda teettee bootti malee boru maqaa ol qabattee ittiin boonti jagna akkanaata adda gartee afaan ambaatiin amaaraatiin illee afaan addunyaatiin garaas nyaata jecha kana laala በዚያ የጭንቅ ሰዓት የሸኔ ሰራዊት ቁጥሩ እየጨመረ ሲመጣ ከጎኑ የነበሩት ጓዶቹ ጥለውት ወደ ኋላ ቢሸሹ ሜዳው ጨር አለበት። ተራራው ላይ ብቻውን ቆመ። አፈግፍግ ጓድ ወደ ኋላ አፈግፍግ፣ ሽሽ ወደ ኋላ ጓድ። ጓደኞቹ ይጣራሉ። እንዴት ይሽሽ? ልቡም ቢያለው ቃል የገባላት ኢትዮጵያ ትዝ ብትለው ተንበርክኮ የማለላት ባንዲራ ለጠላት አሳልፎ መስጠት ቢያቀተው የባልቻ አባ ነፍሶ ልጅ የጀነራል ታደሰ ብሩ ትውልድ ያድዋው ቡራኬ ለእናት ሀገር ፊት ለፊት ተጋፈጠላት። አንድ ወታደር ላስር ጠላት፣ አንድ ጠመንጃ እንደ ሺህ መድፍ አገሳ። ተራራው ተነቀነቀ፣ ሰማዩን አርበደበደው። ቀደም ወደፊት ሸሸት ወደ ኋላ የወታደሩን ጥበብ ተካለበት። በጆሮ ስር የሚያልፉ ጥይት ፍንጨቶች ቢደራረቡም ልቡ ላይ ግን ፍርሃት አይታይበትም። የወጣትነት ኃይሉን አወጣው። የኢትዮጵያዊነት ማህተብ በግንባሩ ላይ ታተመው። ብቸኛው እሳተ ገሞራ እሳት እየተፈተነ እሳት እየተፋ አባቶቹን አደራ ተሸክሞ ሀገሬ ለጠላት አሳልፌ አልሰጥም ብሎ ለማለላት ባንዲራ ከተራራው ጫፍ ላይ በክብር ወደቀ። ደሙ በቅዱስ አፈር ላይ ፈሰሰ። ለእናት ሀገሩ በጀግንነት ተሰዋላት። መሸሽ እየቻለ አልሸሸም፣ መማረክ እየቻለ አልተማረከም። ለአንዲት ሰከንድ እንኳን ጀርባውን ለጠላት አልሰጠም። አንዱን ጥሎ አንዱን እየደገመ ገብርዬ ቢሞት ይተካል ባልቻ፣ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ እንደተባለለት ብቻውን ገጥሞ ብቻውን ተሰዋ። ይህ ጀግና ወታደር ደሙ እየፈሰሰ መሬቷን ደገፍ ብሎ እንዲህ ይለናል የሞት ሞቱን እየተነፈሰ። ለሀገሬ ስታገል ለድንበሯ ተኝቻለሁና ካፈሯ፣ ስለ ድል ታሪኬ ስታወሱ ቤተሰቦቼን እንዳትረሱ። እንዳይራቡብኝ አስታውሱልኝ፣ እንዳይራቆቱ አልብሱልኝ፣ እንዳይቸገሩብኝ ግን ልጆቼ አደራ ጥያለሁ ወገኖቼ ይለናል። እንደ ልጆቻችሁ የኔንም ልጆች እንዲማሩ አድርጉልኝ ሳይሰለች፣ አደራ ቁሙልኝ በጥብቅና፣ እንዳይራቆቱ አልብሱና እያለ አደራውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጥሏል። እንዲህ ነው ወታደር፣ እንዲህ ነው ሀበሻ። ቀድሞ ጀግንነትን ያውቅበታልና ምን እናት ወለደች፣ ምን ማህፀን አፈራች። እናት ሀገሩ ማን አለ በዚህ ልክ መስዋዕትነት የሚከፍል ከወታደር ውጪ? ደሙን ባሸዋ ላይ አጥንቱን በተራራው የሚበትን በወጣበት የማይመለስ ለልጆቼ ልኑርላቸው ብሎ የማይጓጓ ለሀብት ለገንዘብ ለስልጣን ለሹም ሽረት የማይሽቀዳደም ለሀገሩ ታግሎ ለድንበሩ ተዋግቶ በሳት ተለብልቦ እሳት ጎርሶ ውሃ ውሃ እንዳለ በወጣበት የሚቀር ወታደር ብቻ ነው። ለዚህ ነው የዚህ ወጣት ጀግንነት በዚህ ተራራ ላይ ጎልቶ የታየው። የጠላት ጦር ከባድ መሳሪያ ታጥቆ ቁጥራቸው ከ10 በላይ ቢሆንበትም አንድ ብቻውን ሆኖ ፊት ለፊት የገጠማቸው። ግን እሱ ብቻውን አልነበረም። ከሱ ጋር የሺህ ዓመታት የጀግንነት ታሪክ ነበር። ከሱ ጋር የአባቱ ወኔ ያሉላ አባ ነጋ ስልት የባልቻ አባ ነፍሶ ቁጣ ነበር። ብቻውን የሆነው እርሱ ሳይሆን የታሪክ ድጋፍ የሌለው የአፈሪ ጠላት ነበር። አይዞሽ ኢትዮጵያ፣ ማህፀንሽ ገና አልመከነም። በአድዋ ላይ አጥንታቸውን የከሰከሱት አባቶችሽ ዛሬም በልጆችሽ ደም ውስጥ ሕያው ሆነው ይኖራሉ። ይህ ወጣት ወታደር ስሙ በምድር መዝገብ ላይ ምናልባት በአንድ መስመር ይጻፍ ይሆናል። በሰማይና በታሪክ ሰሌዳ ላይ ግን በወርቅ ብዕር በአልማዝ ፊደላት ደምቆ ይኖራል። እርሱ ለአንዲት ድንበር፣ ለአንዲት ባንዲራና ለትውልድ ክብር ሲል ሕይወቱን የሰጠ የዘመናችን ሰማዕት ነው። ወታደር ማለት ይሄ ነው። በቁሙ ሀገሩን የሚጠብቅ ሲወድቅም ታሪክ የሚያጸና ምሰሶ። የዚህ ጀግንነት መስዋዕትነት የኢትዮጵያን ዘላለማዊነት በደሙ አትሞታል። ታሪክ ሁልጊዜም ያስታውሳል። አንተ ጀግና፣ ተራራው ምስክርህ ነው፣ ሰማዩ ምስክር ነው ላንተ። ላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ጀግንነት በትህትና እጅ እንነሳለን። ክብር ለሀገር ለሚሰዉ ጀግኖቻችን፣ የዘላለም ዝና ከተራራው ጫፍ ላይ ብቻውን ቆሞ ታሪክ ለሰራው ለአዲሱ የአድዋ አንበሳ። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር። laal jagni kun adhallee maqaa Oromoodhaa ol kaasee jechuudha. Adhallee maqaa Oromoodhaa ol fuudhe. Diinillee firrillee jagnummaa fi seenaa Oromoo kaleessaa ka Adawaa ka abboota keenyaa akaakayyoota keenyaa lafaa kaase. Sanyiin dhiiraa akkasii jechuudha. Maaltu kana godhe mucaa kana beektuusi? Jagna biyya kana ijaaree biyya ijaaramte maqaa keenya ol ka'e warra dhaamsuu deemu kana bara obboleewwanii ta dura jirtu.
warra afaan Amaariffaa beektaa wanni kun isin boochisan yeroo geeddim jalqaba dhageen boo'e isin boochisa. Akka inni itti lolee san takka lafa kaa'e namni kun. Si galee yeroo hiriyoonni isaa deebi'uuf duuba jettuun deebi'ee ka'ee maal yaadate irbuu biyya kanaaf seenee fi amaanaa alaabaa biyya kana irratti dhaabuu fi akka waraanni wotaaddarri yookaan ammoo jagni hin dheessine eenyu warri na dura jiru kan irraa dheessu kun kan jedhu nama tokkoon nama 10 olitti gartee itti deemee wareegama san kafalee jedha jechuun isinii galee. Jagna akkasii qabna. Kakaayoo du'uuf qabu. Kanamarraa walii galchuu ammoo. Siree harka kennachuu danda'a jedhe hin kennanne harka. Dheessuu danda'a jedhe hin dheessine. Lafa guuraa kaan madeessaa kaan ajjeesaa dura deemee jedhe laal. Dhugaa dhabdhab godhaa deema dhabdhab godhaatti deema. Hiriyoota duubaa waamtu hin dhageenye jedhe. Maaliif? Onni keessaa duuta. Inumaa dardarummaa isaa jabinna guuratee gara dura deemee jedhe dhugaa isaati. Ammoo waan inni jedhe akka dhaamsa keessa yeroo dhawamee lafa bu'ee kafatee ciqilfatee biyyatti yeroo dhiigni isaatiif lafeen isaa facaatee biyya irra jigde maal jedhe amaanaa haadhaaf abbaa kiyya ilmaan tiyya. Akka ilmaan teessan guddifatanii naa guddisaa. Jagna akkanaa osoo tolte lubbuu jijjiiran hin toltu garuu. Dayyuusni bara lola seenee keessaa waan lola dhibba keessa seenee bara. Jagni hoo hin bahu maaliif dura deema inni yeroo maraa. Jagni yeroo cufaa dura quban qabuun wallaa akkasii bara lubbuu jedhamtan hin du'amu ni ajjeesaa malee yeroo sanitti inni quban qabu. Ibiddi irra deema bara warra lola seentanitu beektanii. Ibiddi sirra deemu bara osoo sin dhoofne fuula si gubaa bara. Namni kun yeroo gartee wareegamuu deemuun dura bara wayaa isaarra cittee bakka meeqa dhaabamee rasaasa meeqaan cirtee bara dayyuusni dura jaajjitu sun nama 35 warri bakka san jiru jedhan warri gartee onna godhan. Hiriyoonni biraa hafan inni duuban deebin jaallan warri isa waliin achirtanillee amsoori hedduu isinii gadda. Jagna akkasii biraan hafan jagni isatti dhiyaatullee bakka san keessa hin jiru silaa gartee waliin utaalan. Nyaatamuu ture silaa seenaa daladdarii ture silaa. Wallaahi shanee san taan harkaan qabdan taan ni fixxan. Adda isaa yeroo meeqa koshaa yaase san qofaa miti bar tuulaa dhuguu dhufee bar. Bakka gartee eeddoo itti dhufte ijoolleen tuun xiqqoodhaa Oromiyaadha. Jarri nama 35 yaa wanni garta akka qofaan itti dhufe. Uummanni naannoo isaa illee jagna dhaabbatee waraabee shanii kun nuuf fixan itti koofdhaa. Jagna ati kabiraayis uummatu naannoo isaa ilaala. Jagni bar bakka hunda jira. Kana si guba garuu si dhagama inshallah. Dhiigni isaa illee jigeen badee nafu. Gartee dhiigni jaraatu jara nyaata dhiigni mucaa sanii jara nyaata wallaahi. Bineensa akka jiru san jagna san. Hin teezzibamte gartee. Nama tokkocha dura rasaasa wal bira bantee barakka ibiddaa itti dha'uu dadhabde haga inni meeqa keessaa harcaasuuf haga inni lafa hagam deemee itti deebi'uu fi haga inni boombiin darbatu qawween 10 kalaakkoomee amma warri laakkaa'e 10 irraa gaddi namni adda baafatee laakkee nam 10 jechuudha qawwee 10 sanuu riphee lolaan namni gaara keessa qawween namni gaara keessa jiru wallaahi takkatti caala si dhufaatu kalama adda si baasuuf. Amma namni gadi nuuf faarsuu barbaada ijoollee sana. Qawwee 10 maaltu nam tokko dhukaasa qawwee 10. Obboleessa ofitti qawwee 10. Bar namni jagni keessa yoo jiraate namni jagni bar jabaa yoo jiraate wallaahi namni dhiirri yoo jiraate bar diinayyuu saba kee obboleessa kee dhiisi haadhee nu dhiisa jalaa goruu nama kana dha bar wallaahi miila dhaa cabsaa faa jedha namni jabaan keessa yoo jiraate. Inni yeroo sanii onneen isaatun keessaa bahuu yetti bal'aa garte alatti. Si gubaa wanni keenya kun wallaahi garaas nyaata baga irreellee wanni martuu waa hedduu si barsiifte waa hedduu irraa barta seenaadhaaf ol kaayama. Osoo hadha ijoolleen shaneetun raayyaa ittisa biyyaa irratti faannoo uummata keenya akkas gootu irratti waan biraa irratti akkas goote hadha kana lolte afoo dhaabatte garaas hin nyaatu. Osoo mucaan kun TPLF yookaan ammoo nafxanyoota keessatti akkana wareegame garaas hin nyaatu. Osoo waraana sirnaatiin ajjeefame mucaan kun garaas hin nyaatu. Osoo nama shanee tokko wal dura taa'ee nama dhiiraa waliin dhukaasee ni jirti bara waraana keessatti. Jagni lama wal dura taa'ee wal dhukkee wal irraa kaasu ni jira. Kadhaqee harkaan wal qabu saanjaan wal qabu wallaahi. Karasaasa fixatee ilkaanii wal nyaatu agarree ni jira. Dhiiraaf dhiisa jechuudha. Garuu qawwee 10 nam tokkocha. Guyyaa kana yeroo meeqa achii kaasee yeroo meeqa wanna godhee qawwee 10
inni seenaa dalagee isaan salphatanii lolli sun addaan gale jechuudha. Jagnummaan isaa ifa baatee bara addunyaan laalaa jiraadha addunyaa shaniin salphattee xiqqaattee gogaa saree uffattee lolli sun xumurame. Homaa miti lammiitiyya hedduu dhabne Mustafaa Hussein akkana dhabne Hacaaluu Hundeessaa illee akkana dhabne dhiira hedduu dhabne sariin ganda keenyaatiin gadhee ganda keenyaatiin jagna hedduu dhabne kan gartees argachuu hin dandeenye lamu hacee argannaan argannu nama akka hacee hin jiru. Namni akka mucaa sanii hin argannu nama akka Mustafaa Hussein hin argannu. Hedduu ijoollee hedduu tana quban qabne hadha hiree ta'ee uummanni Gujii haa galatoomu kaameraadhaan nu hambise malee bar gootaa hedduu jira ka isa caalaa kana caala bineensaa hedduu jira. Hedduu eegama kafaltee ilmaan Oromoodhaa Itoophiyaa tanaaf. Kanaaf Itoophiyaan biyya teennaa jenna sii galee. Daangaa hunda irratti Suudaan haga Somaaleetti Jibuutii haga Keenyatti daangaalee biyyattii kanaa lafee jagnoota akkasii saniin dallayamtee jirti jechuudha. Kanaaf biyya teennaa jabeeffannu dhugaa wajjin haa dhaabbannu. Wanni kana markeessa olii deemnu maali? Seenaan kanuma katabamu. Adda ijoollee teennaatiif ijoolleen teenna bar maqaa mucaa kanaatti katabdi. Maqaa Hacaaluu Hundeessaati katabamu. Jagnoota hadha gaafa agarru deemu kanneen gartee hedduu kan nuti gartee maqaa isaanii hura keessa buufnu. Kan namoonni illee hadha yaadanne kanatu ka'a. Warri kalee dabre sun illee jagnoonni adawaatii fi kagartee addunyaa biyya tana keessa seenaa dalagan xaaliyaan dura dhaabbatanii akkasitti seenaa dalagan sunniin akkan kun kanuma. Booraa daalachaa fookaan gurraachaa adiin qabu jechuudha. Jagnootuma kana. Kanaaf haati jagnaa gartee yoomillee gartee akka haadha yaraa ittiin boottu jechuun saalfattu. Jagna irraa du'eef buutti malee garaan itti dhagama malee garaan isii dhadhaa dhuga baga da'e jagna akkanaa. Maqaa waamse hadha haati isaa abbaan isaa maqaa waamame addunyaan guutuun gartee hadha maqaa isaanii waamaa jirti jechuudha. Kanaaf akkasii isin jaalladha isin kabajaa. Wanni hundinuu sa'atu jedhan dhukkubsatee dhibamee baga dhibamellee baga fayyellee jedhe ansaan yeroo fayye. Zabanoonni marti dubbattu. Maal jennaan abbaan kiyya yeroo isaanii isaa dhukkubsate margaan naa dhaqqabaa jedhe. Lammiin warri ollaa warri kubbaa maal albee isaanii baktaa'ee janqalanii nyaachuuf. Seenaan nurra bara kana dalagame akkasii jechuudha akkasaa saniiti. Baga rabbiin osoo jirru uummanni Oromoo sabni Oromoodha. Keessaayyuu warri akka keenya gabrummaa garre ijoollee bara mallasii dhaatte maal kanaa miti. Ilmaan Oromoodha rabbi umrii isin dheeresse abboonni keenya. Nu warri maraa garre baga hadha lubbuun jiraanne diina keenyaaf fira keenyallee addaa garre jechuudha. Waa hedduu baranne garte. Wanni Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti Jeneraal Waaqoo Guutuu Sooras Jaarraa Abbaa Gadaa irratti dalagame hadhallee akka dalagamaa jiru abbichuu irratti. Wanni Lijiyyaasuu irratti dalagame. Dhiirti kaleessaallee akkuma abbichuu kana jagnoota, hayyoota, kaayoo gartee biyya tan deebisanii ijaaruu maqaa Oromoo ol qabu, mataa Oromoo ol qabu, saba sablammoota ol qabuuf qabsaa'e. Garuu wanni bakka gahuu dadhabanii dadhabbinna isaaniitii miti. Siyaasaa wallaalanii wallaallinna qabaataniitii miti. Sodaatanii biyyarraa dheessaniitii miti. Gadhee keessaa taran nyaatee galatooma aktiivistoonni Oromoodha. Warri nu jala deemtanii sheer gootan. Warri dhugaa waliin dhaabbattan. Gamtaadhaan dhaabbichuu cinaa dhaabbannee gartee jijjiirama kana finne. Wanni mootummaa adda haaroo dhaabbatullee dhaabbichuu irraa eegalee ilmaan Oromoo gartaa itti dhufanii dhaabu maali? Gahee ilmaan Oromoo kafalan. Eenyullee caalaa jechuudha. Warra gad dhaabbatee ziqqadhee jijjiiramni kun akka dhufeen. Osoo bitaa mirga laalin gatii kafale. Namoonni kunniin qalama daabaatiin seenaan galmaa'ee laabraarii fi bakkoota adda addaa keessa taa'uu qaba jechuudha. Seenaa adda adda dalagame. Raayyaa ittisa biyyaatitti taanee raayyaa ittisa biyyaa nam tokko dorgomuu hin danda'u. Raayyaa ittisa biyyaatitti taanee raayyaan biyyattii tana ijaaree gadiin dhaabate hawaasa keenya jechuudha. Ilmaan Oromoo akkuma kaleessa dhagaa rasaasaa kallachaa kennitee jijjiirama kana fiddetti hadhallee ilmaan Oromoodhaa. Jiruu ufii, irdii ufii, lubbuu ufii, qabeenya ufii, yeroo ufii waa mara kennitee jijjiirama kan utumnee asiin geenne waan taphaan dalanne tapha isinitti fakkaatiin ilmaan Oromoo waan xiqqin dalanne isin warri gad ziqqattanii dhaabbattan, warri arrabamtan, warri tumamtan, warri waraanamtan, warri yeroo keessan mallaqa keessan, irdii keessan, maatii keessan itti dhabdan Oromoo hedduu mannee alaa akka kana gubbaa ga'e jechuudha. Kanaaf waan guddoo daladdanii namni wanni dalagee abbichuun kana maraa ni beeka. Gadhee as gadiitti waa mara balleessa malee adda yoo warri waa dalage seenaa dalage kun gartee nama biraatti lafa kennuu maali waa kennaa miti. Namoonni kunniin jagnoota warra biyya kanaaf seenaa dalage warra gartee seenaan isaa katabu namni waa dalaguuf rabbi biratti illee bara namni seenaa katabe gartee hundinuu waan dalage saniin gartee rabbi biratti barkasi waamu ka gaarii dalagee famtuu dalagee adda baa jechuudha. Namoonni gaarii dalaga wareegama kafalan aja tokko malee horii tokko malee si galee jaarmaa tokko seenaniiti miti.
Adda namni hedduun waan kanatti hirmaate paartii badhaadhinaati miti. Deeggartoota illee miti. Maaltu kaase? Dhugaa tana wajjin dhaabbatanii wareegama kafalan jechuudha. Wanni tun tiyya, wanni kun dhugaa, karaa kana jabeessuu qabna, karaa nu baasuu qabna. Higiree ofiitiifis hundi osoo keessa jirtu garuu warra dhugaa tana waliin dhaabbate. Addatti osoo adda uummanni kun akka dhaabbachuu baate raayyaa ittisa biyyaallee homaan fidu. Eebaru wamaan dhanu as gubbaa haa farsinu tanaan bara ijoolleellee onnattee waraana dabalamte. Warri adda gartee raayyaa ittisa biyyaa ta'ellee warri uummanni keenya gartee waa filullee onnachiifnee galgalaa ganam dharaaf dhugaa adda baafneefi. Warri silaa dhageettii qabu ka gartee waa diiguu danda'u akka hin diinne dura dhaabbannee bar sadarkaa itti akka nama zikrii rabbii godhuutitti maqaa isaanii gartee yeroo kuma gasii waamneeti shira isaan dalaganillee gartee adda babbaafnee waan kana guutuuf hinne jechuudha. Kanaaf akka isiniin jedha hedduu isin jaalladhaa isin kabaja. Qaalii isin dheeraftee halkanii qaalii bareedduu ilmaan Oromoo hunda keenya rabbiin nama haqaaf dhugaa dalaga rabbi nu haa godhu. Jabaadhaa isiniin jedha isin jaalladhaa isin kabaja warri ammaa seenaa jirtan namni akka jaalmurti guutoofaallee hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa isin jaalladhaa hunda keessanuu dhugaa waliin dhaabbadhaa rabbi umurii isin haa dheeressu. Namni akka jaalmurti guutoofaa hedduun keessa warri gartee wareegama guddaa kafaltan inshallah bal'inaa yeroo biraarraa dubbannaa halkaniiti halkan gaarii ka guyyaatti guyyaa gaarii. Ummanni kiristaanaa waaqeffataallee nagannaa jiraadha ummanni musliimaa assalaamu alaykum wa